Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya fi dhaggeeffattoota keenya har'as egaa haala yeroo irratti mari'achuudha fi Hayuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa qabannee dhiyaannirra. Obbo Daawud Ibsaa dhimmoota adda addaa irratti har'a ibsa nuu kennu isaa wajjin egaa marii adeemsifna jechuudha. Obbo Daawud Ibsaa ammas baga deebitanii gara stuudiyoo keenyatti dhuftanii jedha. Baga jiraatanii sinis. Egaa obbo Daawud Ibsaa haaluma yeroo irraa kaanaa dhibbana ibsa tokko baaftanii turtanii ibsi sun egaa akka gamtaatti bahee gamtaa sabdaneessaa dimookiraasummaa federaalizimii kan jedhu afaan Amaaraatiin tibibbir ለህብረ ብሔር ዲሞክራሲያዊ ፌዴራሊዝም yookiin tibibbir kan jedhu ture. Mee ibsachi keessatti bahee fi dhimmoota biraa kaasuu dura gamtaan nuti kun maalinni isarraa tokkani? Gamtaan kun dhaabota yeroodhaaf bu'uura isaa kan lafa kaa'an dhaabota afurii adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen, dimokiraasummaa Shongoo ka Agaw, akkasumas immoo paartii dimokiraasii Moochaati. Warri kun arfan warra jalqaba bu'uura isaa lafa kaa'anidha. Haa ta'u malee sana dura dhaabota baay'eedha ka waliin mallatteessine waan kana dhaabuudhaa fi kafaa Green Party yookaan aranguwaadee kafaa paartii ka jedhu jira warra qimaatti. Isaan kun hundi paartinariidha waan gugguuttachuu qabanii fi gaafa bu'uureessinu sana argamuu hin dandeenye. warri Afaaris ni jiranii warri Benishaangulis ni keessa ni jiranii paartinariidha isaan kun hundi yeroo ulaagaa guuttatan kanuma keessa jiru jechuudha. Garuu sartifikeetii fudhachuudhaaf ulaagaa guutanii warri kora godhatanii hoogganasaa filatanii iyyata boordii filannootti dhiyeessanii amma boordiin filannoo sartifikeetii kenneera kana. Gamtaan kun kan inni dhaabbatee fi akka gamtaatti coalition seera boordii filannoo eegeeti. Boordiin filannoo akeeka beekamaa tokkoof qinijjiti yookaan gamtaa ijaaruu danda'a paartiin sirnaan wal dhiibuuf ijaaree sartifikeetii qabu ka jedhu. Akeeki keenya egaa filmaatatti deemnu keessatti filmaata keenya qindeeffannee sadarkaa biyyoolessa Itoophiyaatti federal siitii keessatti sana keessatti waliin qindeeffannee dorgomuudhaaf ka jedhudha. Isa kana egaa bu'uura isaa akkuma jedhee dhaaboti sun keessa jiru isaanis amma erga nuti bu'uureessinee booda galfataniiru boordii filannoottis nuttis itti dabalamuudhaaf waa erga ulaagaa gugguuttatanii galfatan jiru. Warra kafaa Green Party faa warri kaan immoo akkasuma itti dabalamuudhaaf boordii filannoottis iyyata galchataniiru nuttis dabalamuuf fedhii isaanii galfataniiru. Isaan kun madirek akka madirekitti jechuudha. Inni kun egaa sichi sirna isaa guutee isaan kan hunda hammataa jechuudha. Inni kun akeekisaa egaa gara filannootti deemnu keessatti sagalee dhaabota kanaa fi deeggartoota isaanii filmaata keessatti argatan isa kana qindeeffatudha. Kana duras gamtaa wayii tokkoon akkama jettanitti gara dhaabbilee siyaasaa 10 ta'u isaan wanuma kana keessatti hammatamaa ulaagaalee waan hin guuttanneef malee qaamuma isammatti bibbir jedhame yookiin gamtaa kanaati jechuudha. Bu'uurri isaa dhaabota 10 sana isaan kun egaa intention yookaan akka fedhii hawwii waliin kana hojjechuu walii mallatteessan. Isaan keessaati egaa dafnee iyyata galfachuuf bu'uura ulaagaa ka guuttannee jiru boordii filannoo keessa arfan keenya waan ta'eef dafnee gamtaa kana iyyata isaa galfatuuf bu'uura isaa dhaabne jechuudha. Malee isaan kun sirri guddaan isaanii tarii gariin isaaniin guutu ta'a hin beeknu hin eegna garuu walumaan mallatteessine kurnanuu dhuguma keeti. Egaa amma adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa kan Ogaadentu jira. Kan Shangoo warra kaabaarraa kan dhufe jira kan Moochaa jira gaa Shangoon Agawudha. Walii ta'uudhaan amma maqaatti bibbir jedhu afaan Amaaraatiin ibsa tokko baaftaniirtu haala yeroo irratti. Mee
ibsa kana jalqabuma diteelii isaatti seenna ibsuma kana akka baaftanii fi sababni ta'e maali? Ibsa kana akka baafne warra kana arfan qofaa miti. Kaanis Oromo Federalist Congress, Arena Party, Kafaa Green Party illee keessa jiru ibsicha yeroo baafnutti. Warri kun walitti dhufnee ibsa baasuu kan dirqisiise dhiyoo kana Prime Minister Dr. Abiy paartiilee siyaasaa walitti qabuu keessatti achitti ammatti waan dhukkubni kun dhufee dhukkubni kun immoo daddarbaa waan ta'eef dhukkuba daddarbaa kana irra aanuudhaaf labsii hatattamaa labsineerra. Dhukkubi kun immoo yoom akka dhaabbatullee hin beekamu. Kanaaf filmaata boordiin filannoo akka achi dheeratu ofiisaa murteessee House of Federation yookaan paarlaamaatti galcheera akka murteessanii fi kuni wal qabatee mootummaan kun yeroo isaa fulbaana dhuftu keessatti fixaa. Isa kana rakkina isaa keessaa bahuudhaaf beektota walitti qabnee mari'achiifnee dhimmoota kana akkaataatti mootummaan dheeratuu fi akkaataatti filmaati dheeratu haala COVID yookaan dhukkuba kana keessa mootummaan dhabame akka mootummaa malee hin taane kana mari'achiise. Mari'achiisuu keessatti aangoo 4 heera sana keessa yookaan 4 articles isaan kana tarrisanii inni tokko paarlaamaa bittinneessuu labsii hatattamaa dheeressuu yookaan itti dabaluu yookaan immoo heera wayyeessuu arfaffaan immoo heera keessaa heera hiikuu yookaan to interpret the constitution isa kana ka eeyyamu kana ilaalle isaan kana keessaa warri sadan inni paarlaamaa bittinneessuu fi akkaataatti mootummaan waan inni ta'u gochuu ka labsii hatattamaa ka heera wayyeessuu inni kuni heerawaa ta'us jedhan isaan achitti nuu fi isaan kun hundi isaaniitu fulbaana booda heerawaa miti waan gochuudha. Haa ta'uti heera keessatti heerawoodha garuu hir'ina qabu isaan kun sadanii jedhanii sadanuu isaan kana rule out godhan yookaan kun hin deemsisu jedhanii arfaffaa sanarra qubatan isaan. Arfaffaa sanarratti heera hiikuu ka jedhu kana filannee kanatti deemaa jirra kana quba qabaadhaa jedhan gaafas kanatti deemutti jirra. Lakki gaarii gaafas yaada keenya kennanne. Isin itti qophooftanii mari'achiiftanii beektota walitti qabdanii dokumentii qopheessitanii kana waan dokumentichi bal'aadha akkatti nuu dhiyeessitanitti dokumentii kana nuu kennaati yeroo fudhanneeti nutis yaada keenya kennanna. Dokumentii nuu kennitanis kennuu baattanis garuu yaada keenya ni kennanna mirga keenya uummatas ni beeksifna ka jedhuun baane nuti. Egaa kanarraa kaaneeti uf keessa sakattaane haala jiruu fi fulbaana 30 booda heera sana keessaati mootummaan yeroo isaa fixee jiru paarlaamaan yeroo isaa fixee filmaata isaa ka sana booda ji'a tokko dura filmaati ta'ee paarlaamaan bakka bu'u sun filamee san booda mootummaan haaraa ijaaramuu qabu ture kuni dhumachuuf jedha sana booda akkam ta'a ka jedhu heera sana keessaa ka filmaata dheeressu kan immoo mootummaan illee umurii isaa dheereffachuu dandeessisu jira kana hunda sakattaane jechuudha. Ufii sakatta'uu qofa otoo hin taane nutis dirqama keenya baasuudhaaf warra heera beekanii warra beektota seeraa kana hunda mari'achiifne sana keessatti filmaata tokkollee hin argine kanarra dhaabbanne yaada keenya kana qopheessine jechuudha. Yaada qopheessuu keessatti egaa sii xumuruuf gaaffii kee ka ibsa waliin baafne dhaabota silatti hime nuyi arfanii fi OFC yookaan OFECO akkasumas immoo Kafaa Green Party Arena Party isaan kun itti dabalamanii ibsa baafne keessatti heera keessaa mootummaan ka umrii dheeressifatu akkasumas immoo filmaata akka dheeratu ka godhu hin jiru amma hudhaa geenye jechuudha.
fulbaana boodaa. Kanaaf hudhaa kana keessaa bahuudhaaf heera keessa furmaati isaa hin jiru, furmaati isaa hin jiru, ka furmaata kennu hin jiru. Kanaaf furmaati isaa hiika politikaa waliin teenye walteensa tokkorra gahuudha ka jedhu ibsa baafne. Gaafa ibsa baafnu sana nutis uf keessatti yaada proposal kamataa keenya qopheessinee galchuu ka jedhu jechuudha. Proposal qopheessuu keessatti egaa akka seeraan galmooftee jirtutti bifa seeraan dhiyeessuu qabda. Kanaaf nuti akka sanaatti arfan keenya galfanne OFC'nis amma akka biraa tokko baasee galchuutti jira. Warri kaanis akkasuma yaada isaanii kennatu jechuudha jennee amanna jechuudha. Kanarraa kaane. Gaariidha gaa booda Daawud ibsa furmaataa yookiin gaaga'amaa heera mootummaa hambisuudhaaf akka furmaataatti baaftan sana keessatti hojii raawwachiiftuun mootummaa waggaa tokkoof akka aangorra turu filannoon bara dhufu caamsaa 2013 akka deemsifamuu fi qabxiiwwan biroo ka'ee ture. Keessattuu qabxiin kuni dhaaba keessan ABO irratti qeeqa guddaa kaaseti jira. ABO'n akka mootummaani aangoo qabatee itti fufuu waggaa tokko kennee fi kan jedhu kanarratti maal jettu? Gaariidha, qabxii gaarii kaaftee gaaffii gaariidha. Tokkoffaa proposal nuti dhiyeessinee waan qabxii tokko keessaa yookaan qabxii sadan tokko keessaa filanii butanii ibsan miti. Wal qabataadha hundi isaa yaadisaa. Hidhataa frameworkii tokko isa qabxiilee 4-5 tarrifamanii jiran. Isaan kun inni tokko isa kaan malee ilaalamuu hin danda'amu. Kanaaf bakki inni irraa ka'u qabxii ati kakaaftetti dhufa. Bakki inni irraa ka'u tokko heera keessaa mootummaan karaatti aangoo isaa fi umurii isaa dheereffatu hin jiru jechuudha. Mootummaa akkasitti achirratti guduunfaa kenneeti ka'a sakattaane fulbaana booda tokko kana qabxiin dhuunfaa. Kanaaf mootummaan umurii isaa dheerachisuu wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Nuufis kan nuti dhiyeessine keessas hin jiru jechuudha. Isa nan ibsa. Kalammataa dhukkubni kun immoo jiraachuu hundi keenya fudhachuu kana yoom dhaabbataa namni kun jiru tokko kana ka fudhachuu qabnu. Kanaaf fulbaana booda crisis yookaan immoo jeequmsa waliigalaa ka mootummaa fi ka jireenya hawaasaa ka waliigala kaataatti deemsa biyya kana akka hin jiraanneef furmaati jiraachuu qaba. Furmaata jennee kawaanni jennee kana keessatti ka jalqabaa ka ittaanee fudhannu erga furmaati heera keessa hin jiraannee fi dhukkubni kunis immoo jiraachuu rakkina guddaa ta'uu erga fudhanne ka itti aanu political convention tokko goonee hundi keenya ka irratti walii gallu akkaataatti fuulduratti deemnu tokko jiraachuu qaba jedha. Kanarraa ka'a jechuudha. Walii galtee politikaa tokko jechuudha. Walii galtee politikaa kana keessatti ka jalqabaa maaltu itti fufaa kana booda ka filamuu hin jiru. Filamee bakka bu'u nuti warri mormitoota bakka bu'uu hin danda'an. Humni biraa seerawaanii fi heeraan bakka bu'uu hin jiru. Kanaaf haadi tokko jiraachuu qaba ka itti fufu. Haada kana keessaa qaama mootummaa jedhamu keessaa paarlaamaan waan itti fufu miti jedhamu keessaa haadi itti fufu suni humna koree hojii raawwachiistu mootummaan suni itti fufu waggaa tokkoof jenne waggaa tokkoo sana ittan dhufa waan isaa. Kana haadi tokko hin jiraatin akkasuma anarkiitti seennaa jechuudha. Dizaastariitti seennaa jechuudha. Kana akka hin taane isa sana falli biraan jiru. Nuti yaada keenya lakki yaada kanaa miti ka biraa ni jira ka jedhu immoo dhufe walaasofnaa konvenshinii sana irratti jechuudha. Naa'obsi nan xumura qabxiilee sana waan ni godha. Tokko kana itti fufuu sana keessatti garuu mootummaan aangoo ka filame suni aangoo baay'ee of keessatti qaba yeroo filametti. Paarlaamaa jira. Seera baasa, diklaareeshinii adda addaa baasa, aangoo immoo qaamota mootummaa hedduu irratti qaba jechuudha. Isa kana keessaati qaamota hedduu irratti aangoo koree hojii raawwachiistuun qabu suni akka sanaatti itti fufuu hin danda'u. Mormitoonni keessaa akkaataatti aangoolee kana to'atan fuulduratti ka deemu tokko kaawunsiliin foreign affairs tokko mormitoota irraa fi waan irraa dhaabbatuu qaba. Akkaataatti foreign affairs yookaan haajaan alaa deemu aangoon tokko koree hojii raawwachiistuu sanarraa fuudhame jechuudha. Kalammataa national security jechuun
humna ittisaa, poolisa, security kan hunda hammataa jechuudha. Kanas ka to'attu kaawunsiliin tokko ka mormitoota irraatii fi waan irraa dhaabbattu irratti walii galamee jiraachuu qaba. Aangoo lammaffaarraa fuutee jechuu mootummaa sanarraati. Ka sadaffaa democratic institutions warra jedhaman boordii filannoo warra akka judiciary kana hunda kaawunsiliin tokko immoo ka kana to'atu jiraachuu qaba. Security uummataa ka to'atu. Kuni hundi paartii tokkoon ka dhuunfatamaa ture sanatu amma yoo irratti walii galamee fi way out yookaan karaatti rakkina sana keessaa baanu ka adda bilisummaa Oromoo waa hillansaa dhiyeessani isaan kun hundi paartii sanarraa fuudhamanii kaawunsilii jalatti to'atamu jechuudha. Kana egaa koree hojii raawwachiistuun hojii guyyaa guyyaa ka hojjetu haada sana bakka sanaa ka bu'u haadi biraa waan hin jirreef dirqii taati. Falli biraa hin jiru jechuudha tokko kana. Kalammataa ka filmaataati. Filmaata tilmaamuma kennine nuti karaa mataa keenya. Tilmaamni kun COVID kun yoom dhumataa hin beeknu garuu ammatti ji'a 5 labseera labsii hatattamaa mootummaan. Innuu hanga deemuu qabaa jechuudha ji'a 5 kun. Sana booda immoo deebisanii uf ijaaranii boordiin filannoo iyyuu uf ijaaree caasaasaa diriirfatee opposition partiesinis deebisanii uf ijaaranii uummata keessa sosso'anii waan jechuu isa kana hanga mee dhufu sanatti yookaan caamsaa dhufutti tilmaamne jechuudha. Lakki kun ni dheerate walta'insa sanarratti as butuun ni danda'ama rakkina waan fiduu jechuudha inni sun. Ka sadaffaa waan article 60 tokko kaafte natti fakkaata. Inni gara oliitti finne nuti article 60 dha article 93 dha isaan kun hundi 104 105 isaan kun hundi waan deemsisan miti mootummaa kana dheeressu. Mootummaan sun paarlaamaa prime minister biraa waan ni gochuudhaaf umrii waan isaa keessatti qofadha ka danda'u kana fixanni kana jechuudha. Gaariidha. Kanaaf qeeqii warri qeeqanii fi warri namaaf qeeqabnan jennu sirriidha. Propoozaliin kunis kan inni bahee fi tokko uummata akka irratti haasa'u mootummaanis immoo fudhatee yoo kabiraan qabaatiin kanatti wanni akka ta'u nuti immoo yaada keenyaan ni falmanna kana kabaasu kana hundatti waan ni ta'a jechuudha. Kanaaf maa qeeqabnan jennu garuu ka qeeqanii keessaa luqqisanii qabxiilee sensitive taatee uummatatti appiil gootu keessaa filatanii hunda isaa otoo hin dubbisiin walitti hidhataadha. Isa tokko malee deemuu hin danda'u. Kanaaf hunda isaa framework paakeejii isaa ilaaluutu gaariidha. Tarii warri qeeqan kun haala amala mootummaa Itoophiyaa dhufanii darbanirraa ka'uu danda'a natti fakkaata. Biyya tokko keessatti qaamni sadii jira akka paarlaamaa asitti deebi'ee federeeshinii akkasumas warra hojii raawwachiiftu gara biyya dimokiraatawaa ta'anitti kan akka gara biyyoota dhihaatti paarlaamaan yookiin seeneetii kan jennu kun manni marii federeeshinii paarlaamaan kun humna qabu. Asitti garuu kan hundumaa hojjetu warruma hojii raawwachiiftu sana waan ta'eef indirect hojii raawwachiiftuun suni akka itti fufu gochuun mootummaan akka itti fufu gochuudha kan jedhu irraa ka'u. Isa sana si ibse sirriidha kun yaaddoon kun ka dhugaati. Nullee kanaaf furmaata kennuudhaaf aangoolee sana hunda mootummaa koree hojii raawwachiistu fuuneeti kaawunsiliin kun akkaataatti isheen kana hunda to'attu kaawunsilii adda addaa foreign affairs national security yookaan gumii akkasumas immoo democratic institutions ka to'attu. Kanaaf koree hojii raawwachiistuun itti fufu suni aangoon kun hundirraa fuudhame hojii teeknokiraat qofa ka bakka sanaa bu'u ka biraa hin jiru. Kanaaf yaaddoon sun sirriidha. Yaaddoo sanaaf immoo furmaata keenya irraa jechuudha nuti. Egaa furmaanni kun akkuma jettu keessa dhimma alaa instituutii tokko keessatti iddoo hedduu keessa kan eertan jiru sana keessa warri mormitootaa galanii iddoo akka argatanii mootummaa wajjin yookiin hojii raawwachiiftuu to'atamanidha. Dhuguma kun hojiirra oola jettanii yaaddu yookiin abdattu? Amma hojiirra oolaa fi wanni miti tokko keessa galuu miti ka jenne. Amma akkama jiramutti akkuma yaaddoon uummataa jiru yaaddoon kun kan nuti keessatti miidhamaa fi yaaddoo kana ka qooddannu mootummaan kun waan sadiidha. Tokko paartii mootummaa
kanneen law enforcement warra jedhan seera hojiirra hiikan seera hojiirra oolchan sana jechuun warra defense warra humna ittisaa humna poolisaa humna nageenya security isaan kun hundi walitti hidhataadha paartii wajjin wanni ta'aadha isa kanatti adda baafne nuti kanaaf councilin jiraate isaan kun hojii heerarra taa'e isaaniif kenname qofa hojjechuu to'atu jechuudha councilin mootummaan kun keessa hojii raawwachiistuun sun keessa seenee akka isaaniin akka barbaadu paartii isaaf micciiruu fi dhommoffatu akka hin jiraanneef kana ni fudhataa hin fudhatu hojiirra oolaa hin oolu hojiirra oolinsi itti seennaanii fi irratti waltaanaan hojiirra ooluu qaba irraa fuudhame agrii ta'anii yookaan itti ta'e jechuudha akkatti hojiirra oolu sana warra kaawunsilii sana aangoon itti kenname sanatu murteessaa jechuudha. Kuni hojiirra oolinsa isaati. Dhimmichi hojiirra oolaaf hin oolu otoo hin taane itti waltahuu ni fudhatu furmaata biraa kanarra irra wayyaa qabu yoo qabu ta'e nutu yoo nu amansiisa ta'e isa irra wayyaa sana waliin haasofne isa sana filachuu ni mallasaan waliin garuu karaa keenya isa kanatu irra wayyaadha itti waltahuu yoo itti waliin ta'in akkamma jedhanitti isa heera hiikuu ka jedhu sanatti qofaadhaan deemu ta'e waan fudhatama qabuuti nullee fudhachuuf hin deemnu uummatillee fudhachuuf hin deemnu. Kanaaf filmaati biraa jiraachuu qaba. Filmaati kun nama kanadhaa jenna. Obbo Daawud warri biraa immoo kan jedhan waggaa tokko mootummaa yookiin hojii raawwachiiftudha carraa kennuun mootummaan akka itti fufu gochuudhuma. Kanatti yeroo mootummaan kun yeroo aangoo isaa dhumu dhuma fulbaanaa irratti koomishiniin amma jedhamu kunis haa ta'u mootummaan fi dhaabbileen morkitoota jedhaman kun iddoo tokkotti dhufanii furmaata siyaasaa kennuufi turre caala ture waggaan tokko hin baay'ate lammata immoo murtii kana dugda duubayyuu tarii hojii raawwachiiftuunii fi koreen gidduu galeessaa baawutuu sirriitti irratti hirmaate hin fakkaatu kan jedhan jira. Gara biraatiin immoo lakkee harkumti mootummaas haa ta'u harki alaa keessattuu yeroo ammaa kana gara Itoophiyaatti deddeebi'aa kan jedhan fi isiniin walitti dhufeenya kan qabani obbo Isaayyaas harki isaanii dheeraadha kan jedhan jiru. Kanarratti maal jettu? Akkatti ibsanillee nama rakkisa tokkoffaa waan obbo Isaayyaas waliin hariiroon keenya gaafa asmaraati kaanee citeera hin jiru suni ufuma namni tilmaamumaan haasaa malee suni deebinsa kanuma. Lammaffaa Eertiraan gaafa Eertiraa keessa jirrus nurratti dhiibbaa gochuu dandeenye milkoofne seenaa keenya nuufi isaan gidduudha adda bilisummaa ofii isaa murteeffate qofa hojjeta. Kalammataa koree raawwachiistuun irratti mari'annee maali ka jedhamu dhimmi kun koree hojii raawwachiistuu imaammata baasee koreen gidduu imaammata baasee kenneera waan seera sagantaa siyaasaa waan jajjabaa poolisii ilaalu yoo jiraate qofaadha koree gidduun ka barbaachisu kan nutti kenne qaba aangoo nutti qabne qabna aangoo sana keessattidha ilaallee murteessine akka koree hojii raawwachiistuutti mootummaatu duuba jira ka jedhu suni waan nama kofalchiisaadha mootummaa adda bilisummaa Oromoo caalaa ka mootummaan kun hidhaa jiruu fi ifaan waltajjii irratti addabaabaa irratti miidiyaa irratti ka abaaraa ooluu fi ka lolaa ooluu hin jiru kanaaf akkatti harka mootummaa shakkamu nu biraa waan hiikan qabne kanarratti waan jennu qabnu yoo warri akkas jedhanii ufumaa waan hamiimaa fi ololumaa fi jedhu ta'e gaarii hin fakkaatu isa kana akkasumatti cufna haasaa sooshaal miidiyaa waan ta'eef amma waanni guddaani koree hojii raawwachiistuu sana waggaa tokko achi dabarsee ka jedhu sana fudhatanii fiiguu sana jechuudha. Haala amma tokko furmaatichi inni fakkeenya kun paakeejii qabxiidhaan ka walitti hidhataan kun inni tokko isa tokkorraa adda bahee hin ilaalamu kan isiin jedhe suni ni baasamu hin baasu yaadicha ilaaluudha malee keessaa dhuqqifatanii ishee kanaan yaaddoo qabatanii fiiguu yookaan isheedhaan dhaabaa qeequudhaaf fiiguu miti kan nama baasu yaadichi walii akka walii fulbaana soddoma
booda kiraasisiitu dhufuutu jira deelloo ga'ee jira waan kuni furmaati jiraachuu qaba furmaata kana yookaan ummata keessaa ka seerri kennuufi ka heerri kennuufi jira tokko paartiilee siyaasaa kana keessaa ka seerri kennuufi heerri kennuufi jira hin jiru mootummaa kan immoo itti fufuu seerri kenna hin kennu kanaaf furmaati jiraachuu qaba furmaata inni qaban inni qabxiilee akkasitti walitti kana kennine jechuudha isa dhaka ilaaluu qabu nama erga kana ta'eeti waggaa tokko sana kan nama yaaddessee waan ni jedhu jechuudha inni kuni qofa aangoosaa daangessinee irraa fuunee akkasitti keenya jirru kana keessatti inni yaaddoon ta'u karaa mataa keenya dhugaadhas immoo inni kuni waan yaaddoo jedhamee ka himamutti waggaa tokko sana covid amma eessatti dhaabbataa maali siin jedhe waa tokko qofaan siin jedha sirrii gaafa qabsoorra turre 82 fakkaata gurbaa baacaa jedhamu tokkotu ijoolleen maangoo dhaabde achi bakka dirree qabsoo gaddabate sana keessatti akkamitti maangoo dhaabdu maangoon waggaa 7 malee hin ga'u ammasitti as teenyaa jedhee lole ijoollee baacaan tole yoo irraa deemne haa biqilu namni biraayyuu ni nyaata haa ta'uuti haadha jedhanii mucaan lole dhuguma baadni isaa keessaa waan jedhe haa ta'uuti adda bilisummaa Oromoo bakka sana gara waggaa 10 12 15 tureera kanaaf waggaa tokko kana keessatti yoo nu xumurame nuuf cidha guddaadha jennee tamanna karaa mataa keenya. Obbo Daawud maalinni kan ibsuma sana keessatti sinuu tuqxanii humni jijjiiramaa aangoo qabatee biyyattii kana sirna abbaa irreerraa gara sirna dimokiraatawaatti jijjiira jennee abdannee turre suniyyaan hin taane kan jedhudha keessatti kan mul'atu. Mootummaan waadaa galimmoo cabsee humnoota nageenyatti fayyadamuudhaani asaasaatiif hojjetaa akka jirudha ammas ibsa sana keessatti kan lafame. Kana gara biraatiin immoo mootummaan seeraan alaa yeroo aangoo isaa dheereffachuudhaaf yaalii godhaa kan jedhu wanta akkasii keessa mul'ata ibsa sana keessatti yeroo waggaa tokko hojii raawwachiiftuudhaaf dheeressitanii rakkoon kun ilaalcha keessa galeera kan kaaftan kun yoo mootummaa akkanatti shakkaa aangoo waggaa tokko kennuufini yookiin koreera hojii raawwachiiftuudhaaf sirriidha. Amma yaaddoolee kana ka keenyee fi yaaddoolee kanaafis furmaati jiraachuu qaba ka jedhu furmaata keenya keessa kaa'uudhaaf uumaa qarmatti mootummaa amatuuf miti ka lafa keenya dhuguma mootummaan kun paartii mootummaa akkasitti walitti hidhatee paartii fi mootummaa gidduu daangaan dhabame mootummaan kun humnoota nageenyaa fi bulchiinsaa fi kan hundatti dhimma baheetti miidhaa guddaa uummataa fi paartiilee irratti gaggeessaa jira. Kanaaf achi keenya kana kanaaf furmaati jiraachuu qaba jenne kanaaf kaawunsilii irratti waltaamu keessatti humnoo caasaa nageenyaa kana caasaa caasaa tikaa caasaa nageenyaa fi poolisaa isaan kana hunda kato'atu gubbaa amma gadi hanga aanaatti kato'atu kaawunsiliin kun jiraachuu qaba jechuudha. Isa hojii seera hojiirra oolchuu malee paartii kamiifuu kan hin loogne ta'uu isaanii to'ata jechuudha. Kalammataa kaawunsilii lammataa immoo ka foreign affairs jechuudha. Ka hunda keenya ilaalu akkatti biyya kanaa fi hojiin haajaa alaa kun gaggeeffamu. Isa kanas kaawunsiliin tokko dhaabbattee irratti to'achuuf teessee jechuudha. Ka biraa kan nu ilaaluu fi irratti namni hundi yaaddaa jiru caasaa boordii filannoo fi democratic institution jedhu. Isaan kunis harka keessa naqatee akka carraa nama hundaa hin daangessineef akkaataatti to'atamanii waan dhaabbataniif qofa ka seerri isaan kennuuf qofa hunda walqixa tajaajilan ta'uu isaanii mirkaneeffatuuf isaan kana furmaatichi walitti hidhatee taa'e ka jennu isaan kun koreejii raawwachiiftuu sanarraa aangoon isaa fuudhamee kaawunsilii sanaaf kenna. Aangoo kanan kaawunsiliin kun isaan kana to'ate hundaaf walqixa akka ta'anitti akka tajaajilan godha kana ka furmaata lafa ga'e. Gaariidha sana ilaallamee sila waan dubbattan tokkotu jira ture muummichi ministeeraa iddoo tokkotti walitti sin qabee waan kana quba qabaadhaa waan akkasii qopheessine kan jedhu dubbattanii turtanii egaa qabxilee furmaataa afur dhiyeessan
walgahii sana booda mootummaan akka dhaabbilee morkitoota wajjiniin marii irratti adeemsisee qaamolee hawaasaa adda addaa wajjin marii akka irratti adeemsise illee ibsaati ture. Mee egaa bifa adda addaatiin ibsamaa ture. Ijoonumti marii gaafa sanaa maal ture? Achi keessatti wanti walii hin galle wanti wal deebi'ee wal falmisiisaa ta'ee mul'ate jira ture. Ijoonumti walgahii sana irratti dubbatame maal ture? Isa sana isaan gaafa duraa labsii hatattamaa labsuudhaaf sababa labsii hatattamaa labsuuf deemaniis paartiilee siyaasaa kana hunda quba qabaachisuu fi akka quba qabaatan yaada isaanis irraa baruudhaaf kanarratti walitti nu qabanii haalli suni haala dhukkubni kuni dhufee faca'aa jiru keessattidha. Dhimmi kun immoo dhimma uummata miliyoona 100 fi miliyoona 10ti. Kanaaf isa kana dura dhaabbannu haa ta'uuti yaaddoo qabna. Labsiin kun yoo labsame mootummaan dhimma siyaasaaf akkatti dhimma baane ka jedhu kana itti kennine isa sana fudhannee fi baane gaafa labsiisan. Ammas bifuma sanaan paartiilee mari'achiifne irra jechuudhaaf nu waamane. Nu waamamu sana keessatti yaada keessan illee dhaga'uu barbaannaa jedha. Kanarratti yaada kennu egaa paartii adda addaati kaachi jiru. Ka isaan dhiyeessan ka fudhatee fi jira nama amma tokko xiqqaadha hanga kan hubadhetti. Warri kaan immoo warra akka keenya wanni yeroo nuu kenna nutis irratti mari'anneeti yaada keenya ibsina dokumenticha immoo nuu kennaa jenne. Warri kaan immoo achumatti waan adda addaa warri kennatan jiru akkasitti baane malee waan akka gaafa duraa sana hundi keenya eebbisnee fi hin baane. Qabxiin nama falmsiisu achitti falmaan suni waan hin kaaneef isaanis falmaadhaaf waan hin banneef gaaffiileef deebii kennu yaada fudhachuu kana malee falmii yaada kee dhiyeeffattee lakki kuni kana miti ka jedhu isaanuu waltajjii sana akkasitti waan hin qopheessineef waan itti falmaa ta'e hin jiru. Yaada deebii kennu keessatti waan daddarbatu qaba dhimmoota kanatti hidhataa kan hin taane. Wanni dhimmoota kanatti hidhataa hin taane sanatu yeroo baay'ee uummata keessa deddeebi'aati ture. Amma jechi akka baandaa jedhu qaamni biyya kana weeraruudha jedhu faan hojjetu kan jedhu tokkotu jira. Waan sana eenyu kun jettanii achirratti wanti kaaftanii deebii irraa argattan jira. Akka dhaabbilee Oromootti dhaabbilee siyaasa Oromootti gaaf sana waan gara waltajjii irraa darbatamuu fi jabeessanii mormine jabeessanii hin gaafanne jedhamtanis qeeqamtu. Lakki waltajjiin suni akkaataatti deebistee waan Prime Ministeriin haasa'e sana gaaffii gaafattuu fi yaadallee itti kennatuuf banaa miti. Wanti ta'ee jalqabaa artikloota sadaan isaan kana tokko waan bal'aa tokko waan irra dhaabbatanii isa tokko inni tokko hin ta'u kun deemsisu kun immoo hir'ina kana qaba maalii jedhanii ta'anii isa arfaffaa sana irratti akkatti qubatan erga ibsanii booda kan booda yaada keessanii gaaffii qabdaniidha kaafati kaasanii isa sana irratti yaadaan qabuu fi gaaffii qabu namnu darbate. Carraan lammaffaa siin kennamu isa darbatame sana irratti Prime Minister mutu achi as deebii kenna haasa'a malee carraa itti waa mormattuu fi carraa itti waa dubbattuu fi waan ni jettuun qabdu. Jalqaba qofaa carraa sii kenname yeroo tokkitti sana dubbatta yaada keechuudha. Wal falmaa fi irratti walii ibsaa fi lakki kuni sana waltajjiin sun banaa miti kanaaf akkasitti waan hin qophaa'aniif ufuma isaa waan haasa'ee nu gaggeesse Prime Minister. Amma namoonni tokko waltajjii gara fuulduraatti adeemsifamu irratti paartileen hundumtuu akka paartiitti taa'utu irra jira ta'anii mari'achuutu irra jiraata malee abbaan tokko gaggeessa abbaan tokko immoo gaggeeffamaa ta'ee taa'uun irra hin jiru kan jedhu jira. Asirratti gara keessaniin yaadu wal fakkaatu jira moo yaada biraati? Inni kun akka lama paartileen silaatii waltajjii qabu. Paartileen paartiin ruling paartiin kun ka amma biyya bulchaa jiru ka Prime Minister Abiyyiin hoogganamu amma bilisiginnaa jedhama. Isaan kunis ka keessatti hirmaatan waltajjiitu jira.
የጋራ መድረክ ከጀደኒ himan sana garuu sirnaan akka yaadame sanatti ammati jette sana paartiileen yaada sana ka irratti wal falman ajandaa qabatanii ka irratti haasa'an yaada isaanii itti dhiyeeffatanii irratti immoo falmaa godhanii murtii irra kagaani kana ammoo akka sanatti fayyaduu hin dandeenye waltajjii sun beekaa dadhabsiisaniiru ufuma ajjeesaniiru suni sana sala bakka waltajjii isaa kana isaanumatu nu waama nutis gaafannee miti paartiilee kana waamneerra mariisisneerra jechuumaaf anaan nu gaafatte kanuma malee irratti yaada kennee wal falmee lakki kuni akkasii ka jedhu miti kanaaf isteejii kana akka isaaniif tolutti qopheessanii dhaqxee yaada kee darbachuuf garuu si gargaara malee waltajjii seerawaas miti ka seerrii fi heerri yoo haasoftes yoo achitti waa murtaa'es seeraan ka heera biyya kanaa eeggate waltajjii akkasii hin jiru. Prime Ministeritu waa barbaadu gaariidha mootummaanii fi paartiilee walitti yaada darbatuuf gaariidha garuu murtii seeraa fi waan bakka irra geessu miti. Murtii seeraa irratti geessu jechuun tokko amma paarlaamaa waan achitti haasa'amuu fi waan achitti wal falmamuu fi waan jedhamu murtii seeraati. Yegaara madireekoo kan waltajjii waloo ka paartiilee kun silaa walii mallatteessine seeraan dhaabbate achitti otoo ta'e inni kun bakka isaati silaatiiti. Waltajjiilee boordiin filannoo yeroo baay'ee nu waamee irratti yaada keenya wal falminu inni kun ka seerawaati. Achitti seera wayyeessuu akkasumayyuu ka biraatti dabaluu kana kanatti irratti hirmaataa jirra. Akka kanaa miti waltajjiin kun mootummatu ofiisaa qopheeffata. Yaada kee darbachuuf ni gargaara. Gaariidha amma yaada formaatati ka'umsi keenya kan dhaabbilee gamtaa wajjin uumtanii baaftanii irratti gama biraatiin gamtaa dhaabbilee Oromoo wajjin kana dura uumuun keessanii hin dhaga'ama ture. Dhaabbilee saba biraa wajjiniin walitti dhufanii hojjechuun gaarii ta'e ijjennoo akkasii kana furmaata akkasii kana maaliif dhaabbilee Oromoo keessattuu kan dura gamtaa wajjin humne jedhanii wajjiniin hin baafne karaa kana Oromoo dura maaliif hin dursine kan jedhutu jira. Obbo Daawud ibsa maal jedhu? Inni kun biyya kana keessatti ibsa ati baaftu yookaan immoo proposal seeraa akka seeraan akkasii ilaalamu ka ati galfattu ka baaftu isaan kun hundi seera akka kabajanii fi seera akka eeggatan ta'uu qaban. Karaa keenya Oromoo gamtaa tokko dhaabuu tattaafannee turre. Gamtaan sun fagoo deemee rejistireeshinii isaa fixachuu hin dandeenye. Kanaaf seera guutamee waan inni ta'uu sana keessatti hin xumuranne. Kanaaf seera waaqa ta'e gamtaan dhaabilee Oromoo hin jiru. Haa ta'uuti gamtaa wal tumsuu waliin dhaabbatu ka yeroo dheeraa deemaa ture adda bilisummaa Oromoo fi OFC yookaan OFECO gidduu ni jiran. Isaan immoo dhufanii gamtaa kanatti akka madirakiitti waan galmaanii jiranii fi akka madirakiitti sirni isaa sichi xumurama. Kanaaf akka madirakii fi akka gamtaa kanatti seera eegnee baasuu sana ka hordofnee fi maaliif isaanis ka baasan sun seera waa ta'uu qaba. Kanaaf madirakiidhaan baasan jechuudha isaan nuti immoo kanatti. Kanaafidha gamtaan Oromoo yookaan hariiroon dhaabotii Oromoo seeraan galmaa'ee sartifikeetii fudhatee jiru. Kanaachi immoo akka kanatti yoo baaftee ufuma waan seeraa miti inuma seeraa nuti gaafachiisuu danda'a ibsoota yoo baafte akka gaafachi ala kana jirtu yeroo barbaaddutti abbaa barbaaddu wajjin baaftu miti biyyi kun seera kabajuu qabda. Amma gamtaan dhaabbilee Oromoo jedhamee baay'ee dubbatamee fi viidiyoonis suuraanis ittiin ka'amee yeroo dheeraadhaaf mul'ataa ture. Keessattuu adda bilisummaa Oromoo KFO akkasumas BBO jarra kana sadan jidduutti gamtaa cimaatu uumama jedhamee seegamaatu ture. Uummanni Oromoo illee yeroo ammaa kanatti gamtaan sun eessa ga'ee jedhaatii nu gaafadhaa jedhanii yeroo baay'ee nu gaafatu. Kanaaf amma Obbo Daawud uummannis akka baru gamtaan sun jira moo hin jiru dhaabbileen kun sadan akkuma duraa sana tumsa isaa ta'u gamtaadhaan waliin hojjetu moo lammata kan biraa kan jiru dhaabbileen Oromoo kun gadi taa'anii balbala cufatanii dhimmoota Oromoo
irratti hojjechuu irratti maal godhaa jiru assignmentii yookiin homeworkii uummanni itti kenname ammam hojjetaa jiru kan jedhutu jira. Gamtaan sun seera guuttatee galmaa'uu waan hin dandeenyeef gamtaan sun namatti seeraan hin jiru kun beekamaadha. Tattaafatee galfatee waan inni gochuu wal gidduus waan seeraa sana xumurachuu hin dandeenye ka xumuramuu qabu. Suni sababa mataa fi ka waloonni qaba jechuudha. Kuni akkuma sanaatti hubatuun gaariidha. Sana jechuun hariiroon dhaabota Oromoo gidduu hin jiru jechuu miti waliin hojjechuun hin jiru jechuu miti akka sagantaan siyaasaa isaanii fi imaammati isaanii walitti dhiyaatuun waliin hojjetaa jiran warri walitti dhiyaatan nu adda bilisummaa Oromoo fi OFC'n baay'ee walii closely waliin qindeeffataa jirra. Inni kun waan jiraate maaliif isa seeraa sana isaan akka madirakiitti fixanii dhufanii gamtaa keenya kanatti seenuu galfataniiru sana waliin ni xumurra kun beekamaadha. Waan akka biraatti gamtaa biraa ijaaruun hin danda'amu. Gamtaa kana keessaan qindeeffachuuf ta'eenyaa jechuudha waan filmaataas waan sanas faabaa'oon immoo isa kanatti galuu amma unatti itti iyyatas hin galfanne inni murtii isaati kabajnyaa fi inni kun beekamaadha. Kanaaf hariiroon sun hin jiru qindoominni hin jiru jechuu miti itti jirra isa kana akka imaammata keenyaa fi sagantaa keenya waliin deemutti. Gaariidha. Uummanni Oromoo lafti kiyyaa lafee kiyyaa jedhee kan qabsaa'eef tokko keessa Finfinneen gaaffiin Finfinnee har'as gaaffileen Oromoo hedduun akka hin deebine kan mul'ataa jiru. Gaaffiin Finfinnee hin deebine. Komiinsi irratti jiru akkuma dhaabbilee Oromootti dhaabbileen Oromoo dhuunfaadhaanis haa ta'u keessattuu gamtaadhaadhaanii waa'ee Finfinnee kana ija jabaatanii yeroo dubbatan hin argamu. Kun maaliif kan jedhutu gaaffii maaliif akka dhaabbilee Oromootti gamtaa uumtanii dhimma Finfinnee kan kana ka'uu fi kaapitaal politikaal kaapitaalidha handhuura Oromiyaati wanti hundumtuu kan ka'u asiyyuu kanaaf akka dhaabbileen Oromoo akka tokkotti jabaatanii waa'ee ija jabeetanii waa'ee Finfinneen dubbatanii jedhama. Maaliif? Isa kana maaliif akka adda bilisummaa Oromootti yookaan immoo kaafawaanis akka kaafawaatti paartii Oromoos afurfaa shanfaa ta'anii asiyyuu yeroo amma dubbiin sanaa miti dubbiin politikaa waliigalaa fi gaaffii Oromooti. Isa kana ibsa dhihoo adda bilisummaa Oromoo fi walii baasan ibsoota kana dura gaafa boordiin filannoo gaggeessuu hin dandeenye kanaaf paarlaamaatti deebisee jira akka murtiitti kennan jedhe sana ibsa bal'aa baafne irra nuti qaramataa ga'e. Ibsa bal'aa sana keessatti ijoo ka ta'e gaaffii Oromoo kaafneerra. Gaaffiin Oromoo kun walumaa gala bakka geenye sanarraati gaaffii Oromoo walii gala gaaffii dimokiraasii boodatti deebisuuf qaamni lama haala yaaddessaadhaan socho'u. Tokko mootummaa caasaa mootummaa dhimma itti ba'e akkasitti gaaffii walii galaa ka dimokiraasii fi gaaffii uummata Oromoo immoo addatti booda deebisuuf socho'aa jira. Kalammataa immoo qaamotii adda addaa fi humnooti adda addaa caasaa mootummaas dhimma itti bahanii akkasuma isaan kunis gaaffii uummata Oromoo keessattuu sabboonummaa rukutuudhaaf socho'aa jiru. Kuni hin eeyyamnuu fi mirga dimokiraasiiti mirga uummataati kana uummati hundi kana quba qabaate waan jechuudha. Kanaaf har'a gaaffii see kana asiitii jennee waan tokko lakkoofnu miti walumaa galayyuu akkaataan deemsa poolitikaa waliigala gaaffii uummata Oromoo fi uummata cunqurfamoo gaaffii dimokiraasii irratti rakkinatu jira jechuudha. Isa kana ammatti ka idilee isaatti uummati hubatee ka dhaabbilee kana waliin ta'e dhimmi kun akka karaasaa jallisee hin deemnee fi karaansaa jallatee akka hin deemne dhaabbadhu ka jedhamu mootummaan kunis akka dhaabbatuu fi ummati game akka kabaju isa kana gadi jabeessinee ibsa irratti baafne jechuudha. Obbo Daawud Ibsaamee ibsa dhaabbileen mataatti baasanii alatti gadi ta'anii mari'atanii karaatti dhimma kana fuulduratti tarkaanfachiisan wanta hojjetame jiraadha gaaffiin guddaan yeroo baay'ee ibsi kun hin ba'a garuu lafarratti wanti mul'atu. Kanaaf
gaafin Oromoo kuni akka fuulduratti tarkaanfatu gadi taa'amee balballi cufatamee wanta hojjetamee yookiin immoo wanta hojjetamaa jiru ibsaa alatti jira kan jedhu. Ibsi wanta uffatamu miti dajene. Ibsa jechuun kallattii tokko deeggartoota kee, miseensota kee, uummata kana qabatee akka deemu qajeelchu jechuudha. Isa qabatee immoo lafarratti waliin akka irratti qabsaa'u jechuudha. Ibsi qofaa jechuun miti dhuguma caasaa qabna. Caasaa bal'aa biyya guutuu dhaabileen waliin hojjennus caasaa walii qabanii qabsoodhaan isa kana qabatanii waltumsaniiti waan kana akka wanni ta'u ulfaataadha. Salphaa miti ka nuti qabsoo gochaa jirru bifa seeraa fi bifa nagaadhaan galmoofne falli biraa akka biraatti hin jiru. Inni kan akka biraatti warra kan ilaala nun ilaalu. Isa seera sanaan immoo tokko waltajjiilee kanaaf kaa'amani akka boordii filannoo akka Human Rights Commission akka waltajjii mana maree isaan kana fakkaataatti dhimmi kun yeroo adda addaatti attention isaanitti dhiyeessuudha waan ni godhama. Kalammataa immoo uummatattidha ka waan ni gootu ifa gootu uummati kana quba qabaatee akka qabsaa'u. Caasaan keenya immoo waliin hamma danda'ame isa kana akka obboo dandeemnee fi booda deebi'uu miti waan badaa jiru kuniyyuu akka itti fufne waliin ka qabsoo godhamaa jiru jechuudha isa kana. Inni kun tarii waan hafu gara fuulduraatti amma haala labsii hatattamaa keessa jirra wanti hafu uummata mobilaayiz godhanii hiriira fa'aa akka adda addaa qindeessuu barbaachisa. Garuu haala sana keessa hin jirru ammatti haala dhukkuba kanarraati nam lama sadii wal ga'uu rakkisaadha. Labsiin hatattamaa sanas waan ta'eerra garuu gara fuulduraatti mirga keenya kana qabannee waan morminu sana uummata sochoofnee mormuun mirga keenya. Kanaafuu uummata yeroo adda addaatti awareness quba qabaachiifna waan karaarraa jallatu imaammata sirna ala deemu waan tarkaanfiilee adda addaa sirna ala deeman nama hidhuu nama ajjeesu kana fakkaataa isa kana dhaabbanne advokeesiis hojjetaa jirra. Nus warri OFCs kuni waan dhaabbataa miti jechuudha waan bal'aan hojjetamaa jira. Mee ibsa amma baaftan keessatti sirni federaalawaa akka miidhaan irra gahaa yookiin balaan itti aggaamame tokkotti kan ibsa keessatti ibsame ammas immoo waa'ee Oromummaa waa'ee sabboonummaa kaasatti jirtu sodaa qabdu keessattuu sirna federaalizimiin kuni yookiin sirni sabdaneessaa federaalizimii kuni duubatti deebi'a jettanii sodaa qabdu. Mootummaan kunii fi humnootiin kana booda deebisuudhaaf socho'an isa kana kallattii isaanitti deeman lafarratti kan mul'atu nama sodaachisa nama yaaddessa. Kuni waan gaaffii qabu miti jechuudha. Caasaa mootummaattii fi humnoota mootummaatti dhimmamanii kana jechuun immoo waan kun booda deebi'a jechuun miti. Waan keessattuu nuuf sirni federaalizimii ammaa fi ka mootummaa waliin hojjechuuf yoo isaan kabajan nutis kabajnee gaariidha fuulduratti nu deemsisa jenneeti malee filmaati keenya kana qofa miti. Qabsoon keenyaa fi waan keenya uummata harka jira. Uummata kana ittiin dhiisu kana of amanna uummatattis ni amanna hin deebi'uuf booda kun. Federaalaa kun palaarraatu aggaamamaa karaa mootummaatiinis jettu mootummaan immoo keessattuu paartiin bilchiginaa sirna federaalawaan hordofaa kan jedhu qaba. Mee akka fakkeenyatti sirni kun balaan itti aggaamameera kan jettanii qaama biraatiinis haa ta'u mee akka fakkeenyaatti maaltu jira? Akka fakkeenyaatti waan hedduutu tarkaanfii mootummaan kun guyyaa guyyaan fudhataa jiruu fi ibsooti mootummaa sadarkaa olaanaa aangoota adda addaa irraa waan jedhamu waanuma gaaffii sabaayyuu dhaggeeffatuu hin barbaadnu jedhamu waltajjii adda addaa irratti labsamaa jira jedha. Kuni waan uummati beekudha jechuudha. Sana qofaa miti walumaa gala humnooti kanarratti ijaaraman dadhabsiisuudhaaf adda bilisummaa Oromoo haa ta'u kaafaa haa ta'u humnooti biraa hunda isaaniitiyyuu isaan kana dadhabsiisuuf waajjiroota isaanii cufuu mallattoolee isaanii fuudhanii baqaqsuu gubuu
waajjira isaanii keessaa meeshaa jiru caccabsuu saamuu kuni bal'inaan Oromiyaa guutuu keessatti kadeemaa jiru namni hundi beeka. Inni kun hundi mallattoo ati qabduu fi gaaffii ati qabattee deemtu sana hudhaa itti tolchaa deemuudha jechuudha. Kun lafarra ka jiru walumaa gala. Uummatatu didee qabsaa'otatu didee itti ciniinnatee qabsicha farkaa qaba malee isaan kun deemsa seeraa sana hudhaniiru. Kuni deddeebi'ee namni kumaatamaan hidhamu maaliifuu gaaffii kana kaastaa jedhanii reebamu kuni waan lafa jiru jechuudha. Kana caalaa ragaan hin jiru. Gaarii dhagaa hidhaanii kuniif reebichi yeroo tokko tokko sababa adda bilisummaa Oromoo as jiru warra bosona jiru wajji walitti dhufeenya qabu kan jedhu si hin ka'a. Mee kana wajji wal qabate qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa hidhamaniitu jiru. Dhimmi isaan hidhamanis waanuma amma jettan kana wal fakkaata. Har'a obbo Abdii Raggaasaa maalirra akka jiran nutti himuu dandeessu? Jaalli Abdii Raggaasaa hidhama poolitikaati nuuf. Isaan ammoonaatti sababa ifaa ta'e tokko waan irraati hubanne hin qabnu. Akkaataatti hubachuu dadhabne gaafa duraa itti dhuka'eeti qabame mana keessatti. Qawween itti dhukaafamee bakka siree isaa irratti ganama barii sa'aatii 12 biyya kanaa yookaan sa'aatii 6 jechuudha. Yerootti namni hirriba keessaan kaanetti. Namni seeraa fi sirnaan nama qabu kan hin godhu. Achi qabamee erga qabamee booda adda baafameeti fudhatamee deemame. Fudhatamee deemamee buraayyuu poolis isteeshinii tokkotti hidhan. Namni akka hin arginetti halaalatti bifa isaa argitan malee itti haasa'uu hin dandeessu. Kuni seeraa ala. Maatiin dubbisuu hin dandeenye, dhaabni dubbisuu hin dandeenye, manniinsa abbaan seeraa looyeriinsaa isa dubbisuu hin dandeenye. Sana booda immoo guyya lama immoo guyya sadii bulanii fuudhanii bakka geessan hin beeku. Maatiinsaa isa dubbisuu hin danda'u. Looyeriin yookaan abbaan seeraa dhaqee dhimma isaa waan jedhee mana murtii kam dhiyaatee jira, mana murtii kamittidha ka jedhu quba hin qabnu. Oduu dhageenya bifa hannaatiin akka namni hin beeknetti sulultaatti mana murtiitti geessanii dafanii deebisanii ka jedhu. Yerootti namni beellama isaa hin beeknetti maaliin beeknetti. Haala akkasiitiin qabamee jira. Haala akkasiitiin immoo kuni hidhamaa poolitikaati malee hidhamaa seeraa miti jechuudha. Gaarii dhagamee gara dhumaa irratti amma yaada furmaataa gaaga'ama heera mootummaa kan hambisuuf yaada furmaataa isin dhiyeessitanii dhaabbileen siyaasaa kan biroos dhiyeessanii kan dhiyeessaa jiranis jira. Gama tokkoon yeroo darbee muummichi ministeeraa yeroo dubbatanitti mootummaan coomaa kan hin jiru waan jedhantu jira. Yoo yaada isin hin dhiyeessitan kana hin fudhanne ta'e walatti kan dhaabbileen mormitootaa yookiin morkitootaa dhiyeessan kana gara mootummaatiin fudhataman arganne ta'e waanuma amma itti jiran kanatti itti fufanii biyyattiin kun garamitti deemti yookiin immoo poolitikaan biyya kanaa garamitti deema jettu? Namni hundi irratti walii gale gaafas isaanuu kan hin haalle fulbaana booda deadlockidha. Mootummaan hin jiru. Deadlock jechuun hudhaa irra ga'e jechuudha. Socho'uu hin dandeessu kan karaa tokko otuma deemu dhaqee hudhaa irra yeroo ga'u darbuu hin dandeessu karaa sana. Hudhaadha jechuudha. Ilaallachuu qabda. Booda deebitee karaa cinaa akkatti urtee baatu waan akkasiiti jechuudha. Ka jenneen nuti deadlockii sana keessaa bahuudhaa fi yaadni kun ni deemsisaa kan jiru. Dhaaboti biraas yaada biraa dhiyeessuu. Inni kun walitti dhufee waltajjii irratti mootummaa fudhachuu qaba jenneeti amannan nuti. Yoo kana achi kan mootummaas kan ammatti deeman kun waan fudhatama qabu miti. Irra hedduu paartiilee siyaasaa biratti, uummata biratti seerawaa miti, heerawaa miti, ufumaa mala dhaatanii qaawwa tokko barbaadan qaawwa naman jedhaan qaawwi kun nu deemsisa jedhanii ija kee jaamsanii si fudhachiisuudha. Inni sun hin ta'u waan ta'aa miti. Akkas yoo godhuu baatan illee gaariidha jenneeti amanna karaa mataa keenya. Walitti dhufanii walta'iinsa poolitikaa tokko irra gahu. Mootummaa ce'umsaa sana ijaaruu nutu gaggalagalchinee turre rakkinoota hedduu qaba. Akkaataa
mormitooti kun wal dura dhaabbatanii jiran irraati keessattuu kaampii lama wal dura dhaabbateeti jira warra walii kennee walii fudhatee waan ni godhu miti jechuudha sunis kaampii warra mirga ummatootaa fi mirga dimokiraasii addaan hin citu kun jedhamee walitti qabatee deemuu fi lakki mirga dimokiraasii qofa jedhanii akka ofii barbaadan qofaatti dhiphisanii hiikkatanii tokkummaa biyya kanaa tursuu qaba ka jedhutu meeshaa doorsisaa godhatanii warra deeman sana kanammoo fudhatanii kaampiin kan kanaaf walii mootummaa ijaaruu fi maalii yeroo hedduu mootummaa ce'umsaa suggested ta'e yookaan yaadi kennamee yeroo ipiyaaddeeffatu kufiinu sababa kanaatiin kufeera amma saalawudhaa kan keessatti kuni waan deemsisaan itti fakkaannee fi irraa uf qusannuti wantaa keenya garuu walta'insa politikaa tokko immoo irra gahuun akka amantii jenne kanatti dirqamu onkanaachi dhumisaa maalinni ka jette sun dhumisaa wanti haadi walitti nu hidhu haadi mootummaa hin jiru jechuudha haadi siyaasaa hin jiru jechuudha abbabbaanuu karaan deema kun gaarii hin ta'u hundaatiif fuuldura keenya ka jiru kana gaariidha obbo Daawud Ibsaa baay'ee ariifataa akka jirtan yeroo sagantaa kana jalqabnu natti himtanii hangama kootiin asumaan raawwadha naaf yoo waan jedhu jettan daqiiqaa tokko lama keessatti carraa isinii kenne sagantaa keenya goolabna. Wal amma fayyaa ta'e ulfaadhu amma ka haasaa jirru waan dhimmoota haala waliigalaa haala biyyattii keessa jiru yoo ilaalle yaada nuti kennine kanayyuu ka kennachiisu miti baay'ee abdii nama kutachiisaadha waan mootummaan kun keessa ba'e waggaa kana lamaan keessa deddeebinee walitti haasa'uu deddeebinee wal haasa'uu tattaafanneerra akka isaan paartii isaanii fi mootummaan isaanii humnootii seera hojiirra oolchan kanaa fi humna nageenyaa dhimma itti bahanii uummatas paartiilee siyaasaas akkasumas immoo deemsa dimokiraasii kana hin jallisne ka waggaa 27 ni ga'a jennee deddeebisnee walitti muu yaalleerra kana hin fudhanne immoo mootummaan kun haala kana yeroo laaltu kanayyuu kasi kennachiisu miti haa ta'uuti ka haasaa jirru balaa kana caalu yoo sirnaa ala taane anarkii yoo ta'e hundi itti miidhama jenneeti kana dhiyeessine malee silaatii mootummaa kana waliin deemu fuuldurri keenya dukkanaa dhufeera isaanuu haada kutuu ga'aniiru haada sana obsumaan itti deemneeti ka filmaataa sana itti deemaa jirra malee kanaaf ijibbaanna uummata keenyas kana hubatee yaada furmaataa kabraa yoo hin jiraatiin isa kana walumaan dhiibbanne gara yaada furmaata hundaatiif ta'u akka fudhatamu waliin qabsaa'u tokko sanatti deemuufu mootummaan kun waan tokko fudhatuu qaba jechuudha haala amma biyya kana keessatti rakkina dhukkuba kanaan mudate labsii hatattamaa labse kana akka maleetti akka dhimmatti hin baane ammallee irra deddeebineeti gadi jabeessinee dhaamnaa fi gaafannallee mootummaa kana hidhamtoota hiikuu qaba waan yeroon itti kennamu miti inni kun jechuudha bal'aadha guddaadha hidhamtoonni kun darbee immoo paartiilee siyaasaa hojii politikaa bifuma social distancing jedhan kanaan hojjetamaa jiran kanayyuu danquurra dhaabbatuu qaba ka ofii gaggeeffatuuf ka paartiilee siyaasaa kana kan jedhuuf gaafatamtoota waajjiraalee adda addaa ka kaafaa'os ta'e ka keenya bakka hedduutti hidhaa jiran maqaa isaanii dha'uudha gaafatamaa ka waajjira keenya waliigalaa baalee dachaas roobaa achi hidhaa jira harka isaa hidhameeti mana fincaanii deemaa jira jechuudha mana fincaanii dhaquullee kuni waan sammuu namaaf fudhatamu miti kanaaf irra deddeebinee jenna mootummaan kun kana wayyeeffatuu qaba waan kanaachi isuma yaada dhiyeeffanne kanattiyyuu nu deemsisuutti hin jiru mootummaan yoo kuni hanqate gaafatamni ka mootummaa ta'a jechuudha kanuma kan dhaamuu barbaadu. Obbo Daawud Ibsaa Hayuduree adda bilisummaa Oromoo yeroo gabaamicha yeroo gabaabaa keessatti sinii goonen gara stuudiyoo keenyaa waan dhuftaniif hedduu galatoomaan jedha. Egaa qaama mootummaarraayis immoo waan har'a ka'aa jiran kanarratti yoo isaan deebii nuu kennanii isaanis kan hirmaachifnu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya turtii Hayuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa wajjin adeemsifne kanarraa kanumaan raawwanna sagantaa biraatiin nama walitti deebinutti ani Dajanee Guutamaati gogeeyyitu teeknikaa UL bal'inaaf Mahammad Ebbisoo wajjin ta'uudhaan nagaa isinitti dhaama
nagaan tura. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya fi dhaggeeffattoota keenya har'as egaa haala yeroo irratti mari'achuudhaa fi Hayuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa qabannee dhiyaannirra. Obbo Daawud Ibsaa dhimmoota adda addaa irratti har'a ibsanuu kennu isaa wajjin egaa marii adeemsifna jechuudha. Obbo Daawud Ibsaa ammas baga deebitanii gara stuudiyoo keenyatti dhuftanii jedha. Baga jiraattanii isinis. Egaa obbo Daawud Ibsaa haaluma yeroo irraa kaanaa tibbana ibsa tokko baaftanii turtanii ibsi sun egaa akka gamtaatti bahee gamtaa sabdaneessaa dimookiraasummaa federaalizimii kan jedhu afaan Amaaraatiin tibibbir ለህብረ ብሔር ዲሞክራሲያዊ ፌዴራሊዝም yookiin tibibbir kan jedhu ture. Mee ibsachi keessatti bahee fi dhimmoota biraa kaasuu dura gamtaan nuti kun maalinni isarraa tokkane? Gamtaan kun dhaabota yeroodhaaf bu'uura isaa kalafa kaa'an dhaabota afurii adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen, dimokiraatummaa Shongoo ka Agaw akkasumas immoo paartii dimokiraasii Moochaati. Warri kun arfan warra jalqaba bu'uura isaa lafa kaa'anidha. Haa ta'u malee sana dura dhaabota baay'eedha ka waliin mallatteessine waan kana dhaabuudhaa fi kafaa Green Party yookaan aranguwaadee kafaa paartii ka jedhu jira warra qimaant. Isaan kun hundi paartinariidha waan gugguuttachuu qabanii fi gaafa bu'uureessinu sana argamuu hin dandeenye. warri Afaaris ni jiranii warri Benishaangulis ni keessa ni jiranii paartinariidha isaan kun hundi yeroo ulaagaa guuttatan kanuma keessa jiru jechuudha. Garuu sartifikeetii fudhachuudhaaf ulaagaa guutanii warri kora godhatanii hooggana isaa filatanii iyyata boordii filannootti dhiyeessanii amma boordiin filannoo sartifikeetii kenneera kana. Gamtaan kun kan dhaabbatee fi akka gamtaatti coalition seera boordii filannoo eegeeti. Boordiin filannoo akeeka beekamaa tokkoof qinijjitu yookaan gamtaa ijaaruu danda'a paartiin sirnaan wal dhiibuuf ijaaree sartifikeetii qabu ka jedhu. Akeeki keenya egaa filmaata itti deemnu keessatti filmaata keenya qindeeffannee sadarkaa biyyoolessa Itoophiyaatti federal siitii keessatti sana keessatti waliin qindeeffannee dorgomuudhaaf ka jedhudha. Isa kana egaa bu'uura isaa akkuma jedhee dhaaboti sun keessa jiru isaanis amma erga nuti bu'uureessinee booda galfataniiru boordii filannoottis nuttis itti dabalamuudhaaf waa erga ulaagaa guuttatanii galfatan jiru. Warra kafaa Green Party faa warri kaan immoo akkasuma itti dabalamuudhaaf boordii filannoottis iyyata galchataniiru nuttis dabalamuuf fedhii isaanii galfataniiru. Isaan kun madirek akka madirekitti jechuudha. Inni kun egaa sichi sirna isaa guute isaan kan hunda hammataa jechuudha. Baanni kun akeekisaa egaa gara filannootti deemnu keessatti sagalee dhaabota kanaa fi deeggartoota isaanii filmaata keessatti argatan isa kana qindeeffatuudhaaf. Kana duras gamtaa wayii tokkoon akkama jettanitti gara dhaabbilee siyaasaa 10 ta'u isaan wanuma kana keessatti hammatamaa ulaagaalee waan hin guuttanneef malee qaamuma isammatti bibbir jedhame yookiin gamtaa kanaati jechuudha. Bu'uurri isaa dhaabota 10 sana isaan kun egaa intento yookaan intention yookaan akka fedhii hawwii waliin kana hojjechuu waliin mallatteessan. Isaan keessaati egaa dafnee iyyata galfachuuf bu'uura ulaagaa ka guuttannee jiru boordii filannoo keessa arfan keenya waan ta'eef dafnee gamtaa kana iyyata isaa galfatuuf bu'uura isaa dhaabne jechuudha. Malee isaan kunis irra guddaan isaanii tarii gariin isaaniin guutu ta'a hin beeknu hin eegna garuu walumaan mallatteessine kurnanuu dhuguma keeti. Egaa amma adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa
kan Ogaadentu jira. Kan Shangoo warra Kaabaarraa kan dhufe jira. Kan Mochaa jira gaa. Shangoon Aga'uudha. Walii ta'uudhaan amma maqaatti bibbir jedhu afaan Amaaraatiin ibsa tokko baaftaniirtu haala yeroo irratti. Mee ibsa kana jalqabuma diteelii isaatti seenna. Ibsuma kana akka baaftanii fi sababni ta'e maali? Ibsa kana akka baafne warra kana arfan qofaa miti. Kaanis Oromo Federalist Congress, Areenaa Paartii, Kafaa Green Paartiin illee keessa jiru ibsicha yeroo baafnutti. Warri kun walitti dhufnee ibsa baasuu kan dirqisiise dhiyoo kana Prime Minister Dr. Abiy paartiilee siyaasaa walitti qabuu keessatti achitti ammatti waan dhukkubni kun dhufee dhukkubni kun immoo daddarbaa waan ta'eef dhukkuba daddarbaa kana irra aanuudhaaf labsii hatattamaa labsineerra. Dhukkubi kun immoo yoom akka dhaabbatullee hin beekamu. Kanaaf filmaata boordiin filannoo akka achi dheeratu ofiisaa murteessee House of Federation yookaan paarlaamaatti galcheera akka murteessanii fi kuni wal qabatee mootummaan kun yeroo isaa fulbaana dhuftu keessatti fixaa. Isa kana rakkina isaa keessaa bahuudhaaf beektota walitti qabnee mari'achiifnee dhimmoota kana akkaataatti mootummaan dheeratuu fi akkaataatti filmaati dheeratu haala COVID yookaan dhukkuba kana keessa mootummaan dhabame akka mootummaa malee hin taane kana mari'achiise. Mari'achiisuu keessatti aangoo 4 heera sana keessa yookaan 4 articles isaan kana tarrisanii inni tokko paarlaamaa bittinneessuu, labsii hatattamaa dheeressuu yookaan itti dabaluu yookaan immoo heera wayyeessuu, arfaffaan immoo heera keessaa heera hiikuu yookaan to interpret the constitution isa kana ka eeyyamu kana ilaallee isaan kana keessaa warri sadan inni paarlaamaa bittinneessuu fi akkaataatti mootummaan waan inni ta'u gochuu ka labsii hatattamaa ka heera wayyeessuu inni kuni heerawaa ta'us jedhanii isaan achitti nuu fi isaan kun hundi isaaniitu fulbaana booda heerawaa miti waan inni gochuudha. Haa ta'uti heera keessatti heerawoodha garuu hir'ina qabu isaan kun sadanii jedhanii sadanuu isaan kana rule out godhan yookaan kun hin deemsisu jedhanii arfaffaa sanarra qubatan isaan. Arfaffaa sanarratti heera hiikuu ka jedhu kana filannee kanatti deemaa jirra kana quba qabaadhaa jedhan gaafas kanatti deemutti jirra. Lakki gaarii gaafas yaada keenya kennanne. Isin itti qophooftanii mari'achiiftanii beektota walitti qabdanii dokumentii qopheessitanii kana waan dokumentichi bal'aadha akkatti nuu dhiyeessitanitti dokumentii kana nuu kennaati yeroo fudhanneeti nutis yaada keenya kennanna. Dokumentii nuu kennitanis kennuu baattanis garuu yaada keenya ni kennanna mirga keenya uummatas ni beeksifna ka jedhu hin baane nuti. Egaa kanarraa kaaneeti uf keessa sakattaane haala jiruu fi fulbaana 30 booda heera sana keessaati mootummaan yeroo isaa fixee jiru paarlaamaan yeroo isaa fixee filmaata isaa ka sana booda ji'a tokko dura filmaati ta'ee paarlaamaan bakka bu'u sun filamee san booda mootummaan haaraa ijaaramuu qabu ture kuni dhumachuuf jedha sana booda akkam ta'a ka jedhu heera sana keessaa ka filmaata dheeressu kan immoo mootummaan illee umurii isaa dheereffachuu dandeessisu jira kana hunda sakattaane jechuudha. Ufii sakatta'uu qofaa otoo hin taane nutis dirqama keenya baasuudhaaf warra heera beekanii warra beektota seeraa kana hunda mari'achiifne sana keessatti furmaata tokkollee hin argine kanarra dhaabbanne yaada keenya kana qopheessine jechuudha. Yaada qopheessuu keessatti egaa sii xumuruuf gaaffii kee ka ibsa waliin baafne dhaabota silasii hime nuyi arfanii fi OFC yookaan OFECO akkasumas immoo Kafaa Green Party
areenaa paartii isaan kun itti dabalamanii ibsa baafne keessatti heera keessaa mootummaan ka umrii dheeressiifatu akkasumas immoo filmaata akka dheeratu ka godhu hin jiru. Amma hudhaa geenye jechuudha fulbaana boodaa. Kanaaf hudhaa kana keessaa bahuudhaaf heera keessa furmaati isaa hin jiru. Ka furmaata kennu hin jiru. Kanaaf furmaati isaa hiika politikaa waliin teenye walteensa tokkorra gahuudha ka jedhu ibsa baafne. Gaafa ibsa baafnu sana nutis uf keessatti yaada proposal kamataa keenya qopheessinee galchuu ka jedhu jechuudha. Proposal qopheessuu keessatti egaa akka seeraan galmooftee jirtutti bifa seeraan dhiyeessuu qabda. Kanaaf nuti akka sanaatti arfan keenya galfanne OFC'nis amma akka biraa tokko baasee galchuutti jira. Warri kaanis akkasuma yaada isaanii kennatu jechuudha jennee amanna jechuudha. Kanarraa kaane. Gaarii dhagaa booda Daawud ibsa furmaataa yookiin gaaga'amaa heera mootummaa hambisuudhaaf akka furmaataatti baaftan sana keessatti hojii raawwachiiftuun mootummaa waggaa tokkoof akka aangorra turu filannoon bara dhufu caamsaa 2013 akka deemsifamuu fi qabxiiwwan biroo ka'ee ture. Keessattuu qabxiin kuni dhaaba keessan ABO irratti qeeqa guddaa kaaseeti jira. ABO'n akka mootummaani aangoo qabatee itti fufuu waggaa tokko kennee fi kan jedhu kanarratti maal jettu? Gaariidha. Qabxii gaarii kaaftee gaaffii gaariidha. Tokkoffaa proposal nuti dhiyeessinee waan qabxii tokko keessaa yookaan qabxii sadan tokko keessaa filanii butanii ibsan miti. Wal qabataadha hundi isaa yaadisaa. Hidhataa frameworkii tokko qabxiilee 4-5 tarrifamanii jiran. Isaan kun inni tokko isa kaan malee ilaalamuu hin danda'amu. Kanaaf bakki inni irraa ka'u qabxii ati kakaaftetti dhufa. Bakki inni irraa ka'u tokko heera keessa mootummaan karaatti aangoosaa fi umurii isaa dheereffatu hin jiru jechuudha. Mootummaa akkasitti achirratti guduunfaa kenneeti ka'a sakattaanee fulbaana booda tokko kana qabxiin dhuunfaa. Kanaaf mootummaan umurii isaa dheeressuu wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Nuufis akka nuti dhiyeessine keessas hin jiru jechuudha. Isa nan ibsa. Kalammataa dhukkubni kun immoo jiraachuu hundi keenya fudhachuu kana yoom dhaabbataa namni kun jiru tokko kana ka fudhachuu qabnu. Kanaaf fulbaana booda crisis yookaan immoo jeequmsa waliigalaa ka mootummaa fi ka jireenya hawaasaa ka waliigalaa kaataatti deemsa biyya kanaa akka hin jiraanneef furmaati jiraachuu qaba. Furmaata jennee kawaanni jennee kana keessatti ka jalqabaa ka ittaanee fudhannu erga furmaati heera keessa hin jiraannee fi dhukkubni kunis immoo jiraachuu rakkina guddaa ta'uu erga fudhanne ka itti aanu political convention tokko goonee hundi keenya ka irratti walii gallu akkaataatti fuulduratti deemnu tokko jiraachuu qabaa jedha. Kanarraa ka'a jechuudha. Walii galtee politikaa tokko jechuudha. Walii galtee politikaa kana keessatti ka jalqabaa maaltu itti fufaa kana booda ka filamuu hin jiru. Filamee bakka bu'u nuti warri mormitoota bakka bu'uu hin danda'an. Humni biraa seerawaanii fi heeraan bakka bu'uu hin jiru. Kanaaf haadi tokko jiraachuu qaba ka itti fufu. Haada kana keessaa qaama mootummaa jedhamu keessaa paarlaamaan waan itti fufu miti jedhamu keessaa haadi itti fufu suni humna koree hojii raawwachiistu mootummaan suni itti fufu waggaa tokkoof jenne waggaa tokkoo sana ittiin dhufa waan isaa. Kana haadi tokko hin jiraatin akkasuma anarkiitti seennaa jechuudha. Dizaasteriitti seennaa jechuudha. Kana akka hin taane isa sana falli biraa hin jiru. Nuti yaada keenya lakki yaada kanaa miti ka biraa ni jira ka jedhu immoo dhufe walaasofnaa konvenshinii sana irratti jechuudha naa obsi. Nan xumura qabxiilee sana waan ni godha. Tokko kana itti fufuu sana keessatti garuu mootummaan aangoo ka filame suni aangoo baay'ee of keessatti qaba yeroo filametti. Paarlaamaa jira. Seera baasa, declarationii adda addaa baasa, aangoo immoo qaamota mootummaa hedduu irratti qaba jechuudha. Isa kana keessaati qaamota hedduu irratti aangoo koree hojii raawwachiistuun qabu suni akka sanaatti itti fufuu hin danda'u. Mormitoonni keessaa akkaataatti aangoolee kana to'atan fuulduratti ka deemu tokko
kaawunsiliin foreign affairs tokko mormitoota irraa fi waan irraa dhaabbatuu qaba. Akkaataa foreign affairs yookaan haajaan alaa deemu aangoon tokko koree raawwachiistuu sanarraa fuudhame jechuudha. Kalammataa national security. National security jechuun humna ittisaa, poolisa, security kan hunda hammataa jechuudha. Kanas ka to'attu kaawunsiliin tokko ka mormitoota irraatii fi waan irraa dhaabbattu irratti walii galamee jiraachuu qaba. Aangoo lammaffaarraa fuute jechuu mootummaa sanarraati. Ka sadaffaa democratic institutions warra jedhaman boordii filannoo warra akka judiciary kana hunda kaawunsiliin tokko immoo ka kana to'atu jiraachuu qaba. Security ummataa ka to'atu. Kuni hundi paartii tokkoon ka dhuunfatamaa ture sanatu amma yoo irratti walii galamee fi way out yookaan karaatti rakkina sana keessaa baanu ka adda bilisummaa Oromoo waa hillansaa dhiyeessani isaan kun hundi paartii sanarraa fuudhamanii kaawunsilii jalatti to'atamu jechuudha. Kana egaa koree hojii raawwachiistuun hojii guyyaa guyyaa ka hojjetu haada sana bakka sanaa ka bu'u haadi biraa waan hin jirreef dirqii taati. Falli biraa hin jiru jechuudha tokko kana. Kalammataa ka filmaataati. Filmaata tilmaamuma kennine nuti karaa mataa keenya. Tilmaamni kun covid kun yoom dhumataa hin beeknu garuu ammatti ji'a 5 labseera labsii hatattamaa mootummaan. Innuu hanga deemuu qabaa jechuudha ji'a 5 kun. Sana booda immoo deebisanii uf ijaaranii boordiin filannoo iyyuu uf ijaaree caasaasaa diriirfatee opposition partiesinis deebisanii uf ijaaranii uummata keessa sosso'anii waan jechuudha. Isa kana hanga mee dhufu sanatti yookaan caamsaa dhufutti tilmaamne jechuudha. Lakki kun ni dheerate walta'iinsa sanarratti as butuun ni danda'ama rakkina waan fiduu jechuudha inni sun. Ka sadaffaa waan article 60 tokko kaafte natti fakkaata. Inni gara oliitti finne nuti article 60 dha, article 93 dha. Isaan kun hundi 104, 105 isaan kun hundi waan deemsisan miti mootummaa kana dheeressu. Mootummaan sun paarlaamaa prime minister biraa waan gochuudhaaf umrii isaa keessatti qofadha ka danda'u kana fixanni kana jechuudha. Gaariidha. Kanaaf qeeqii warri qeeqanii fi warri namaaf qeeqabnan jennu sirriidhaan propoozaliin kunis kan inni bahee fi tokko uummata akka irratti haasa'u mootummaanis immoo fudhatee yoo ka biraan qabaatiin kanatti wanni akka ta'u nuti immoo yaada keenyaan ni falmanna kana kabaasu kana hundatti waan ni ta'a jechuudha. Kanaaf maa qeeqabnan jennu garuu ka qeeqanii keessaa luqqisanii qabxiilee sensitive taatee uummatatti appiil gootu keessaa filatanii hunda isaa otoo hin dubbisiin walitti hidhataadha. Isa tokko malee deemuu hin danda'u. Kanaaf hunda isaa framework paakeejii isaa ilaaluutu gaariidha. Tarii warri qeeqan kun haala amala mootummaa Itoophiyaa dhufanii darbanirraa ka'uu danda'a natti fakkaata. Biyya tokko keessatti qaamni sadii jira akka paarlaamaa asitti deebi'ee federeeshinii akkasumas warra hojii raawwachiiftu gara biyya dimokiraatawaa ta'anitti kan akka gara biyyoota dhihaatti paarlaamaan yookiin seeneetii kan jennu kun manni marii federeeshinii paarlaamaan kun humna qabu. Asitti garuu kan hundumaa hojjetu warruma hojii raawwachiiftu sana waan ta'eef indirect hojii raawwachiiftuun suni akka itti fufu gochuun mootummaan akka itti fufu gochuudha kan jedhu irraa ka'u. Isa sana si ibse sirriidha kun yaaddoon kun ka dhugaati. Nullee kanaaf furmaata kennuudhaaf aangoolee sana hunda koree hojii raawwachiistu fuuneeti kaawunsiliin kun akkaataatti isheen kana hunda to'attu kaawunsilii adda addaa foreign affairs national security yookaan gumii akkasumas immoo democratic institutions ka to'attu. Kanaaf koree hojii raawwachiistuun itti fufu suni aangoon kun hundi irraa fuudhame hojii teeknokiraat qofa ka bakka sanaa bu'u ka biraa hin jiru. Kanaaf yaaddoon sun sirriidha. Yaaddoo sanaaf immoo furmaata keenya irraa jechuudha nuti. Egaa furmaanni kun akkuma jettu keessa dhimma alaa instituutii tokko keessatti iddoo hedduu keessa kan eertan jiru sana keessa warri mormitootaa galanii iddoo akka argatanii mootummaa wajjin yookiin hojii raawwachiiftuu to'atamanidha. Dhuguma kun hojiirra oola jettanii yaaddu yookiin abdattu? Amma hojiirra oolaa fi wanni miti tokko keessa galuu miti ka jenne.
amma akkuma jiramutti akkuma yaaddoon uummataa jiru yaaddoon kun kan nuti keessatti miidhamaa fi yaaddoo kana akka qooddannu mootummaan kun waan sadiidha. Tokko paartii mootummaa kanneen law enforcement warra jedhan seera hojiirra hiikan seera hojiirra oolchan sana jechuun warra defense warra humna ittisaa humna poolisaa humna nageenya security isaan kun hundi walitti hidhataadha paartii wajjin wanni ta'aadha. Isa kanatti adda baafne nuti. Kanaaf kaawunsiliin jiraate isaan kun hojii heerarra taa'e isaaniif kenname qofa hojjechuu to'atu jechuudha kaawunsiliin. Mootummaan kun keessa hojii raawwachiistuun sun keessa seenee akka isaaniin akka barbaadu paartii isaaf micciiruu fi dhommoffatu akka hin jiraanneef. Kana ni fudhataa hin fudhatu. Hojiirra oolaa hin oolu hojiirra oolinsi itti seennaanii fi irratti waltaanaan hojiirra ooluu qaba. Irraa fuudhame agrii ta'anii yookaan itti ta'e jechuudha. Akkatti hojiirra oolu sana warra kaawunsilii sana aangoon itti kenname sanatu murteessaa jechuudha. Kuni hojiirra oolinsa isaati. Dhimmichi hojiirra oolaaf hin ooluu otoo hin taane itti wal ta'uu ni fudhatu. Furmaata biraa kanarra irra wayyaa qabu yoo qabu ta'e nutu yoo nu amansiisa ta'e isa irra wayyaa sana waliin haasofne isa sana filachuu ni malla isaan waliin. Garuu karaa keenya isa kanatu irra wayyaadha. Itti wal ta'uu yoo itti wal hin ta'in akkama jedhanitti isa heera hiikuu ka jedhu sana qofaadhaan deemu ta'e waan fudhatama qabu miti nullee fudhachuuf hin deemnu uummatillee fudhachuuf hin deemu. Kanaaf filmaati biraa jiraachuu qaba. Filmaati kun nama kanadhaa jenna nuti. Obbo Daawud warri biraa immoo kan jedhan ji'a waggaa tokko mootummaa yookiin hojii raawwachiiftuudha carraa kennuun mootummaan akka itti fufu gochuudhuma. Kanatti yeroo mootummaan kun yeroo aangoo isaa dhumu dhuma fulbaanaa irratti koomishiniin amma jedhamu kunis haa ta'u mootummaan fi dhaabbileen morkitoota jedhaman kun iddoo tokkotti dhufanii furmaata siyaasaa kennuu fi turre caala ture waggaan tokko hin baay'ate. Lammata immoo murtii kana dugda duubayyuu tarii hojii raawwachiiftuunii fi koreen gidduu galeessa baawutuu sirriitti irratti hirmaate hin fakkaatu kan jedhan jira. Gara biraatiin immoo lakkii harkumti mootummaa isaa ta'u harki alaa keessattuu yeroo ammaa kana gara Itoophiyaatti deddeebi'aa kan jedhan fi isiniin walitti dhufeenya kan qabani obbo Isaayyaas harki isaanii dheeraadha kan jedhan jiru. Kanarratti maal jettu? Akkatti ibsanillee nama rakkisa tokkoffaa waan obbo Isaayyaas waliin hariiroon keenya gaafa Asmaraati kaanee citeera hin jiru suni ufuma namni tilmaamumaan haasaa malee suni deebiinsa kanu. Lammaffaa Eertiraan gaafa Eertiraa keessa jirrus nurratti dhiibbaa gochuu dandeenye milkoofne seenaa keenya nuuf isaan gidduudha bilisummaa ofiisaa murteeffate qofa hojjeta. Kalammataa koree raawwachiistuun irratti mari'annee maaliif ka jedhamu dhimmi kun koree hojii raawwachiistuu imaammata baasee koreen gidduu imaammata baasee kenneera waan seera sagantaa siyaasaa waan jajjabaa poolisii ilaalu yoo jiraate qofaadha koree gidduun ka barbaachisu kan nutti kenne qaba aangoo nutti qabna aangoo sana keessattidha ilaallee murteessine akka koree hojii raawwachiistuutti. Mootummaatu duuba jira ka jedhu sun waan nama kofalchiisaadha. Mootummaa adda bilisummaa Oromoo caalaa ka mootummaan kun hidhaa jiruu fi ifaan waltajjii irratti addabaabaa irratti miidiyaa irratti ka abaaraa ooluu fi ka lolaa ooluu hin jiru. Kanaaf akkatti harka mootummaa shakkamu nu biraa waan hiikan qabne kanarratti waan jennu qabnu yoo warri akkas jedhanii ufumaa waan hamiimaa fi ololumaa fi jedhu ta'e gaarii hin fakkaatu. Isa kana akkasumatti cufnaa isaa sooshaal miidiyaa waan ta'eef amma waan guddaani koree hojii raawwachiistuu sana waggaa tokko achi dabarsee ka jedhu sana fudhatanii fiiguu sana jechuudha. Haala amma tokko furmaatichi inni fakkeenya kun paakeejii qabxiidhaan ka walitti hidhataan kun inni tokko isa tokkorraa adda bahee hin ilaalamu kan isiin jedhe suni ni baasamoo hin baasu yaadicha ilaaluudha malee keessaa luqqifatanii
yaaddessee kanaan yaaddoo qabatanii fiiguu yookaan isheedhaan dhaabaa qeequudhaaf fiiguu miti kan nama baasu. Yaadichi akka walii fulbaana soddoma booda kiraasisiitu dhufuutu jira. Deelloo ga'ee jira waannin kuni. Furmaati jiraachuu qaba. Furmaata kana yookaan uummata keessaa ka seerri kennuufi ka heerri kennuufi jira tokko. Paartiilee siyaasaa kana keessa ka seerri kennuufi heerri kennuufi jira hin jiru. Mootummaa kan immoo itti fufuu seerri kenna hin kennu. Kanaaf furmaati jiraachuu qaba. Furmaata inni qabanne inni qabxiilee akkasitti walitti kana kennine jechuudha. Isa dhaka ilaaluu qabu nama. Erga kana ta'eeti waggaa tokko sana kan nama yaaddessee waan ni jedhu jechuudha. Inni kuni qofa aangoosaa daangessinee irraa fuunee akkasitti keenya jirru kana keessatti inni yaaddoon ta'u karaa mataa keenya dhugaadhas immoo inni kuni waan yaaddoo jedhamee kan himamutti waggaa tokko sana COVID amma eessatti dhaabbata maali siin jedhe waa tokko qofaan siin jedha sirrii gaafa qabsoo irratti turre 82 fakkaata gurbaa baacaa jedhamu tokkotu ijoolleen maangoo dhaabde achi bakka dirree qabsoo gaddabate sana keessatti akkamitti maangoo dhaabdu maangoon waggaa 7tti malee hin ga'u ammasitti as teenyaa jedhee lole ijoollee baacaan. Tole yoo irraa deemne haa biqilu namni biraayyuu ni nyaata haa ta'uuti haadha jedhanii mucaan lole dhuguma baadni isaa keessaa waan jedhe haa ta'uuti adda bilisummaa Oromoo bakka sana gara waggaa 10 12 15 tureera. Kanaaf waggaa tokko kana keessatti yoo nu xumurame nuuf cidha guddaadha jennee tamanna karaa mataa keenya. Obbo Daawud maalinni kan ibsuma sana keessatti sinuu tuqxanii humni jijjiirama aangoo qabatee biyyattii kana sirna abbaa irreerraa gara sirna dimokiraatawaatti jijjiira jennee abdannee turre suniyyaan hin taane kan jedhudha keessatti kan mul'atu. Mootummaan waadaa galimmoo cabsee humnoota nageenyatti fayyadamuudhaani asaasaatiif hojjetaa akka jirudha ammas ibsa sana keessatti kan kana gara biraatiin immoo mootummaan seeraan alaa yeroo aangoo isaa dheereffachuudhaaf yaalii godhaa kan jedhu wanta akkasii keessa mul'ata ibsa sana keessatti yeroo waggaa tokko hojii raawwachiiftuudhaaf dheeressitanii rakkoon kun ilaalcha keessa galeera kan kaaftan kun yoo mootummaa akkanatti shakkaa aangoo waggaa tokko kennuufini yookiin koreera hojii raawwachiiftuudhaaf sirriidha. Amma yaaddoolee kana ka keenyee fi yaaddoolee kanaafis furmaati jiraachuu qaba ka jedhu furmaata keenya keessa kaa'uudhaaf uumaa qarmatti mootummaa hamatuuf miti ka lafa keenya dhuguma mootummaan kun paartii mootummaa akkasitti walitti hidhatee paartii fi mootummaa gidduu daangaan dhabame mootummaan kun humnoota nageenyaa fi bulchiinsaa fi kan hundatti dhimma baheetti miidhaa guddaa uummataa fi paartiilee irratti gaggeessaa jira. Kanaaf achi keenya kana kanaaf furmaati jiraachuu qaba jenna. Kanaaf kaawunsilii irratti waltaa'uu keessatti humnoo caasaa nageenyaa kana caasaa tikaa caasaa nageenyaa fi poolisaa isaan kana hunda kato'atu gubbaa amma gadi hanga aanaatti kato'atu kaawunsiliin kun jiraachuu qaba jechuudha. Isa hojii seera hojiirra oolchuu malee paartii kamiifuu kan hin loogne ta'uu isaanii to'ata jechuudha. Kalammataa kaawunsilii lammataa immoo ka foreign affairs jechuudha. Ka hunda keenya ilaalu akkatti biyya kanaa fi hojiin haajaa alaa kun gaggeeffamu. Isa kanas kaawunsiliin tokko dhaabbattee irratti to'achuuf teessi jechuudha. Ka biraa kan nu ilaaluu fi irratti namni hundi yaaddaa jiru caasaa boordii filannoo fi democratic institution jedhu. Isaan kunis harka keessa naqatee akka carraa nama hundaa hin daangessineef akkaataatti to'atamanii waan dhaabbataniif qofa ka seerri isaan kennuuf qofa hunda walqixa tajaajilan ta'uu isaanii mirkaneeffatuuf isaan kana furmaatichi walitti hidhatee taa'e ka jennu isaan kun koreejii raawwachiisuu sanarraa aangoon isaa fuudhamee kaawunsilii sanaaf kennu. Aangoo kanaan kaawunsiliin kun isaan kana to'ate hundaaf walqixa akka ta'anitti akka tajaajilan godha. Kana akka furmaata lafa keenya. Gaariidha sana ilaallamee sila waan dubbattan tokkotu jira ture. Muummichi ministeeraa iddoo tokkotti walitti sin qabee
waan kana quba qabaadhaa waan akkasii qopheessine kan jedhu dubbattanii turtanii. Egaa qabxilee furmaataa afur dhiyeessan. Walgahii sana booda mootummaan akka dhaabbilee morkitoota wajjiniin marii irratti adeemsisee qaamolee hawaasaa adda addaa wajjin marii akka irratti adeemsise illee ibsaati ture. Mee egaa bifa adda addaatiin ibsamaa ture. Ijoonumti marii gaafa sanaa maal ture? Achi keessatti wanti walii isin hin galle wanti wal deebi'ee wal falmisiisaa ta'ee mul'ate jira ture. Ijoonumti walgahii sana irratti dubbatame maal ture? Isa sana isaan gaafa duraa labsii hatattamaa labsuudhaaf sababa labsii hatattamaa labsuuf deemaniis paartiilee siyaasaa kana hunda quba qabaachisuu fi akka quba qabaatan yaada isaanis irraa baruudhaaf kanarratti walitti nu qabanii haalli suni haala dhukkubni kuni dhufee faca'aa jiru keessattidha. Dhimmi kun immoo dhimma uummata miliyoona 100 fi miliyoona 10ti. Kanaaf isa kana dura dhaabbannu haa ta'uuti yaaddoo qabna. Labsiin kun yoo labsame mootummaan dhimma siyaasaaf akkatti dhimma baane ka jedhu kana itti kennine isa sana fudhannee fi baane gaafa labsiisan. Ammas bifuma sanaan paartiilee mari'achiifne irra jechuudhaaf nu waamane. Nu waamamu sana keessatti yaada keessanillee dhaga'uu barbaannaa jedha. Kanarratti yaada kennu egaa paartii adda addaati kaachi jiru. Ka isaan dhiyeessan ka fudhatee fi jira nama amma tokko xiqqaadha hanga kan hubadhetti. Warri kaan immoo warri akka keenya wanni yeroo nuu kenna nutis irratti mari'anneeti yaada keenya ibsina dokumenticha immoo nuu kennaa jenne. Warri kaan immoo achumatti waan adda addaa warri kennatan jiru akkasitti baane malee waan akka gaafa duraa sana hundi keenya eebbisnee fi hin baane. Qabxiin nama falmsiisu achitti falmaan suni waan hin kaaneef isaanis falmaadhaaf waan hin banneef gaaffiileef deebii kennu yaada fudhachuu kana malee falmii yaada kee dhiyeeffatte lakki kuni kana miti ka jedhu isaanuu waltajjii sana akkasitti waan hin qopheessineef waan itti falmaa ta'e hin jiru. Yaada deebii kennu keessatti waan daddarbatu qaba dhimmoota kanatti hidhataa kan hin taane. Wanni dhimmoota kanatti hidhataa hin taane sanatu yeroo baay'ee uummata keessa deddeebi'aati ture. Amma jechi akka baandaa jedhu qaamni biyya kana weeraruudha jedhu faan hojjetu kan jedhu tokkotu jira. Waan sana eenyu kun jettanii achirratti wanti kaaftanii deebii irraa argattan jira. Akka dhaabbilee Oromootti dhaabbilee siyaasa Oromootti gaaf sana waan gara waltajjii irraa darbatamuu fi jabeessanii mormine jabeessanii hin gaafanne jedhamtanis qeeqamtu. Lakki waltajjiin suni akkaataatti deebistee waan Prime Ministeriin haasa'e sana gaaffii gaafattuu fi yaadallee itti kennatuuf banaa miti. Wanti ta'ee jalqabaa artikloota sadaan isaan kana tokko waan bal'aa tokko waan irra dhaabbatanii isa tokko inni tokko hin ta'u kun deemsisu kun immoo hir'ina kana qaba maalii jedhanii ta'anii isa arfaffaa sana irratti akkatti qubatan erga ibsanii booda kan booda yaada keessanii gaaffii qabdaniidha kaafati kaasanii isa sana irratti yaadaan qabuu fi gaaffii qabu namnu darbate. Carraan lammaffaa siin kennamu isa darbatame sana irratti Prime Minister matu achi as deebii kenna haasa'a malee carraa itti waa mormattuu fi carraa itti waa dubbattuu fi waan ni jettuun qabdu. Jalqaba qofaa carraa sii kenname yeroo tokkittii sana dubbatta yaada keechuudha. Wal falmaa fi irratti walii ibsaa fi lakki kuni sana waltajjiin sun banaa miti kanaaf akkasitti waan hin qophaa'aniif ufuma isaa waan haasa'ee nu gaggeesse Prime Minister. Amma namoonni tokko waltajjii gara fuulduratti adeemsifamu irratti paartileen hundumtuu akka paartiitti taa'utu irra jira ta'anii mari'achuutu irra jiraata malee abbaan tokko gaggeessa abbaan tokko immoo gaggeeffamaa ta'ee taa'uun irra hin jiru kan jedhu jira. Asirratti gara keessaniin yaadu wal fakkaatu jira moo yaada biraati? Inni kun akka lama paartiileen silaatii waltajjii qabu. Paartiileen
paartiin ruling paartiin kun ka amma biyya bulchaa jiru ka Prime Minister Abiyyiin hoogganamu amma bilisiginnaa jedhama. Isaan kunis ka keessatti hirmaatan waltajjiitu jira. Gaara madirak ka jedhanii himan sana. Garuu sirnaan akka yaadame sanatti ammati jette sana paartiileen yaada sana ka irratti wal falman ajandaa qabatanii ka irratti haasa'an yaada isaanii itti dhiyeeffatanii irratti immoo falmaa godhanii murtii irra ka ga'anii kana ammoo akka sanatti fayyaduu hin dandeenye waltajjii sun beekaa dadhabsiisaniiru ufuma ajjeesaniiru suni sana sala bakka waltajjii isaa. Isa kana isaanumatu nu waama nutis gaafannee miti paartiilee kana waamneerra mariisisneerra jechuumaaf anaan yoo na gaafatte kanuma malee irratti yaada kennee wal falmee lakki kuni akkasii ka jedhu miti. Kanaaf isteejii kana akka isaaniif tolutti qopheessanii dhaqxee yaada kee darbachuuf garuu si gargaara malee waltajjii seerawaas miti ka seerrii fi heerri yoo haasoftes yoo achitti waa murtaa'es seeraan ka heera biyya kanaa eeggate waltajjiin akkasii hin jiru. Prime Ministeritu waa barbaadu gaariidha mootummaanii fi paartiilee walitti yaada darbatuuf gaariidha garuu murtii seeraa fi waanni bakka irra geessu miti. Murtii seeraa irratti geessu jechuun tokko amma paarlaamaa waan achitti haasa'amuu fi waan achitti wal falmamuu fi waan jedhamu murtii seeraati. Gaara madirakoo kan waltajjii waloo ka paartiilee kun silaa walii mallatteessinee seeraan dhaabbate achitti otoo ta'e inni kun bakka isaati silaatiiti. Waltajjiilee boordiin filannoo yeroo baay'ee nu waame irratti yaada keenya wal falmin inni kun ka seerawaati. Achitti seera wayyeessuu akkasumayyuu kabiraatti dabaluu kana kanatti irratti hirmaataa jirra. Akka kanaa miti waltajjiin kun mootummatu ofiisaa qopheeffata. Yaada kee darbachuuf ni gargaara. Gaariidha amma yaada formaatati ka'umsi keenya kan dhaabbilee gamtaa wajjin uumtanii baaftanii irratti gama biraatiin gamtaa dhaabbilee Oromoo wajjin kana dura uumuun keessanii hin dhaga'ama ture. Dhaabbilee saba biraa wajjiniin walitti dhufanii hojjechuun gaarii ta'e ijjennoo akkasii kana furmaata akkasii kana maaliif dhaabbilee Oromoo keessattuu kan dura gamtaa wajjin humne jedhanii wajjiniin hin baafne karaa kana kan Oromoo dura maaliif hin dursine kan jedhutu jira. Obbo Daawud ibsa maal jedhu? Inni kun biyya kana keessatti ibsa ati baaftu yookaan immoo proposal seeraa akka seeraan akkasii ilaalamu ka ati galfattu ka baaftu isaan kun hundi seera akka kabajanii fi seera akka eeggatan ta'uu qaban. Karaa keenya dhaabbilee Oromoo gamtaa tokko dhaabuu tattaafannee turre. Gamtaan sun fagoo deemee rejistireeshinii isaa fixachuu hin dandeenye. Kanaaf seera guutamee waan inni ta'u sana keessatti hin xumuranne. Kanaaf seera akka ta'e gamtaan dhaabbilee Oromoo hin jiru. Haa ta'uutii gamtaa wal tumsuu waliin dhaabbatu ka yeroo dheeraa deemaa ture adda bilisummaa Oromoo fi OFC yookaan OFECO gidduu ni jiran. Isaan immoo dhufanii gamtaa kanatti akka madirakiitti waan galmaanii jiranii fi akka madirakiitti sirni isaa sichi xumurama. Kanaaf akka madirakii fi akka gamtaa kanaatti seera eegnee baasuu sana akka hordofnee fi maaliif isaanis ka baasan sun seerawaa ta'uu qaba. Kanaaf bifa madirakiidhaan baasan jechuudha isaan. Nuti immoo kanaatti. Kanaafidha gamtaan Oromoo yookaan hariiroon dhaabotii Oromoo seeraan galmaa'ee sartifikeetii fudhatee jiru. Kanaachi immoo akka kanatti yoo baafte ofuma waan seerawaa miti inumaa seeraan nuti gaafachiisuu danda'a ibsoota yoo baafte akka gaafachi ala kana jirtu yeroo barbaaddutti abbaa barbaaddu wajjin baaftu miti biyyi kun seera kabajuu qabda. Amma gamtaan dhaabbilee Oromoo jedhamee baay'ee dubbatamee fi viidiyoonis suuraanis ittiin ka'amee yeroo dheeraadhaaf mul'ataa ture. Keessattuu adda bilisummaa Oromoo KFO akkasumas PABO jarra kana sadan jidduutti gamtaa cimaatu uumama jedhamee seegamaatu ture. Uummanni Oromoo illee yeroo ammaa kanatti gamtaan sun eessa ga'ee jedhaatiin nu gaafadhaa jedhanii yeroo baay'ee nu gaafatu. Kanaaf amma Obbo Daawud uummannis akka baru gamtaan sun jiramoo hin jiru dhaabbileen kun sadan akkuma duraa sana tumsa isaa ta'u gamtaadhaan waliin hojjetumoo lammata kan biraa kan jiru
dhaabbileen Oromoo kun gadi taa'anii balbala cufatanii dhimmoota Oromoo irratti hojjechuu irratti maal godhaa jiru assaayimentii yookiin hoomworkii uummanni itti kenname ammam hojjetaa jiru kan jedhutu jira. Gamtaan sun seera guuttatee galmaa'uu waan dandeenyeef gamtaan sun namatti seeraan hin jiru kun beekamaadha. Tattaafatee galfatee waan inni gochuu wal gidduus waan seeraa sana xumurachuu hin dandeenye ka xumuramuu qabu. Suni sababa mataa fi ka waloonni qaba jechuudha. Kuni akkuma sanaatti hubatuun gaariidha. Sana jechuun hariiroon dhaabota Oromoo gidduu hin jiru jechuu miti, waliin hojjechuun hin jiru jechuu miti. Akka sagantaan siyaasaa isaanii fi imaammati isaanii walitti dhiyaatuun waliin hojjetaa jiran warri walitti dhiyaatan nu adda bilisummaa Oromoo fi OFC'n baay'ee walii closely waliin qindeeffataa jirra. Inni kun waan jiraate maaliif isa seeraa sana isaan akka madirakiitti fixanii dhufanii gamtaa keenya kanatti seenuu galfataniiru sana waliin ni xumurra kun beekamaadha. Waan akka biraatti gamtaa biraa ijaaruun hin danda'amu. Gamtaa kana keessaan qindeeffachuuf ta'eenyaa jechuudha waan filmaataas waan sanas Faabaa'oon immoo isa kanatti galuu amma hunatti iyyatas hin galfanne inni murtii isaati kabajnaa fi inni kun beekamaadha. Kanaaf hariiroon sun hin jiru qindoominni hin jiru jechuu miti itti jirra isa kana akka imaammata keenyaa fi sagantaa keenya waliin deemutti. Gaariidha. Uummanni Oromoo lafti kiyyaa lafee kiyyaa jedhee kan qabsaa'eef tokko keessa Finfinneen gaafiin Finfinnee har'as gaaffileen Oromoo hedduun akka hin deebine kan mul'ataa jiru. Gaaffiin Finfinnee deebine. Komiinsi irratti jiru akkuma dhaabbilee Oromootti dhaabbileen Oromoo dhuunfaadhaanis haa ta'u keessattuu gamtaadhaadhaanii waa'ee Finfinnee kana ija jabaatanii yeroo dubbatan hin argamu. Kun maaliifii kan jedhutu gaafii maaliifii akka dhaabbilee Oromootti gamtaa uumtanii dhimma Finfinnee kan kana ka'uu fi kaapitaal politikaal kaapitaalidha handhuura Oromiyaati wanti hundumtuu kan ka'u asiyyuu kanaaf akka dhaabbileen Oromoo akka tokkotti jabaatanii waa'ee ija jabeetanii waa'ee Finfinnee dubbatanii jedhama maaliif. Isa kana maalii akka bilisummaa Oromootti yookaan immoo kaafawaanis akka kaafawaatti paartii Oromoos afurfaa shanfaa ta'anii asiyyuu itti yeroo amma dubbiin sanaa miti dubbiin politikaa waliigalaa fi gaaffii Oromooti. Isa kana ibsa dhihoo adda bilisummaa Oromoo fi walii baasan ibsoota kana dura gaafa boordiin filannoo gaggeessuu hin dandeenye kanaaf paarlaamaatti deebiseen jira akka murtiitti kennan jedhe sana ibsa bal'aa baafne irra nuti qaramataa keenya. Ibsa bal'aa sana keessatti ijoo ka ta'e gaaffii Oromoo kaafneerra. Gaaffiin Oromoo kun walumaa gala bakka geenye sanarraati gaaffii Oromoo walii galaa gaaffii dimokiraasii boodatti deebisuuf qaamni lama haala yaaddessaadhaan socho'u. Tokko mootummaa caasaa mootummaa dhimmatti ba'e akkasitti gaaffii walii galaa ka dimokiraasii fi gaaffii uummata Oromoo immoo addatti obbooda deebisuuf socho'aa jira. Kalammataa immoo qaamotii adda addaa fi humnooti adda addaa caasaa mootummaas dhimmatti bahanii akkasuma isaan kunis gaaffii uummata Oromoo keessattuu sabboonummaa rukutuudhaaf socho'aa jiru. Kuni hin eeyyamnuu fi mirga dimokiraasiiti mirga uummataati kana uummati hundi kana quba qabaate waan jechuudha. Kanaaf har'a gaaffii isee kana asiitii jennee waan tokko lakkoofnu miti. Walumaa galayyuu akkaataan deemsa poolitikaa waliigala gaaffii uummata Oromoo fi uummata cunqurfamoo gaaffii dimokiraasii irratti rakkinatu jira jechuudha. Isa kana ammatti ka idilee isaatti uummati hubatee ka dhaabbilee kana waliin ta'e dhimmi kun akka karaasaa jallisee hin deemnee fi karaansaa jallatee akka hin deemne dhaabbadhu ka jedhamu mootummaan kunis akka dhaabbatuu fi ummati eegame akka kabaju isa kana gadi jabeessinee ibsa irratti baafne jechuudha. Obbo Daawud Ibsaame ibsa dhaabbileen mataatti baasanii alatti gadi ta'anii mari'atanii karaatti dhimma kana fuulduratti tarkaanfachiisan wanta hojjetame jiraadha gaaffiin guddaan yeroo baay'ee ibsi kun hin ba'a garuu lafarratti wanti mul'atu. Kanaaf
gaafin Oromoo kuni akka fuulduratti tarkaanfatu gadi taa'amee balballi cufatamee wanti hojjetamee yookiin immoo wanti hojjetamaa jiru ibsaa alatti jira kan jedhu. Ibsi wanti uffatamu miti Dajane. Ibsa jechuun kallattii tokko deeggartoota kee, miseensota kee, uummata kana qabatee akka deemu qajeelchu jechuudha. Isa qabatee immoo lafarratti waliin akka irratti qabsaa'u jechuudha. Ibsi qofaa jechuun miti dhuguma caasaa qabna. Caasaa bal'aa biyya guutuu dhaabileen waliin hojjennus caasaa walii qabanii qabsoodhaan isa kana qabatanii waltumsaniiti waan kana akka wanni ta'u ulfaataadha. Salphaa miti ka nuti qabsoo gochaa jirru bifa seeraa fi bifa nagaadhaan galmoofne falli biraa akka biraatti hin jiru. Inni kaan akka biraatti warra kaan ilaala nun ilaalu. Isa seera sanaan immoo tokko waltajjiilee kanaaf kaa'amani akka boordii filannoo akka Human Rights Commission akka waltajjii mana maree isaan kana fakkaataatti dhimmi kun yeroo adda addaatti attention isaanitti dhiyeessuudha waan ni godhama. Kalammataa immoo uummatattidha ka waan ni gootu ifa gootu uummati kana quba qabaatee akka qabsaa'u. Caasaan keenya immoo waliin hamma danda'ame isa kana akka booda deemnee fi booda deebi'uu miti waan badaa jiru kuniyyuu akka itti fufne waliin ka qabsoo godhamaa jiru jechuudha isa kana. Inni kun tarii waan hafu gara fuulduraatti amma haala labsii hatattamaa keessa jirra wanti hafu uummata mobilaayiz godhanii hiriira fa'aa akka adda addaa qindeessuu barbaachisa garuu haala sana keessa hin jirru ammatti ka haala dhukkuba kanarraati nam lama sadii wal ga'uun rakkisaadha labsiin hatattamaa sanas waan ta'eerra garuu gara fuulduraatti mirga keenya kana qabannee waan morminu sana uummata sochoofnee mormuun mirga keenya kanaafuu uummata yeroo adda addaatti awareness quba qabaachiifna waan karaarraa jallatu imaammata sirna ala deemu waan tarkaanfiilee adda addaa sirna ala deeman nama hidhuu nama ajjeesu kana fakkaataa isa kana dhaabbanne advocacies hojjetaa jirra nus warri OFCs kun waan dhaabbataa miti jechuudha waan bal'aan hojjetamaa jira. Mee ibsa amma baaftan keessatti sirni federaalawaa akka miidhaan irra gahaa yookiin balaan itti aggaamame tokkotti kan ibsa keessatti ibsame ammas immoo waa'ee Oromummaa waa'ee sabboonummaa kaasatti jirtu sodaa qabdu keessattuu sirna federaalizimiin kun yookiin sirni sabdaneessaa federaalizimii kun duubatti deebi'a jettanii sodaa qabdu. Mootummaan kunii fi humnootiin kana booda deebisuudhaaf socho'an isa kana kallattii isaanitti deeman lafarratti kan mul'atu nama sodaachisa nama yaaddessa. Kun waan gaaffii qabu miti jechuudha. Caasaa mootummaattii fi humnoota mootummaatti dhimmamanii kana jechuun immoo waan kun booda deebi'a jechuun miti waan keessattuu nuuf sirni federaalizimii ammaa fi ka mootummaa waliin hojjechuuf yoo isaan kabajan nutis kabajne gaariidha fuulduratti nu deemsisa jenneeti malee filmaati keenya kana qofa miti. Qabsoon keenyaa fi waan keenya uummata harka jira. Uummata kana ittiin dhiisu kana of amanna uummatattis ni amanna hin deebi'u booda kun. Federaalaa kun palaarraatu taggaamamaa karaa mootummaatiinis jettu mootummaan immoo keessattuu paartiin bilchiginaa sirna federaalawaan ordofaa kan jedhu qaba. Mee akka fakkeenyatti sirni kun balaan itti aggaamameera kan jettanii qaama biraatiinis haa ta'u mee akka fakkeenyaatti maaltu jira? Akka fakkeenyaatti waan hedduutu tarkaanfii mootummaan kun guyyaa guyyaan fudhataa jiruu fi ibsooti mootummaa sadarkaa olaanaa aangoota adda addaarraa waan ni jedhamu waanuma gaaffii sabaayyuu dhaggeeffatuu hin barbaadnu jedhamu waltajjii adda addaa irratti labsamaa jira jedha kuni waan uummati beekudha jechuudha. Sana qofaa miti walumaa gala humnooti kanarratti ijaaraman dadhabsiisuudhaaf adda bilisummaa Oromoo haa ta'u kaafaa haa ta'u humnooti biraa hunda isaaniitiyyuu isaan kana dadhabsiisuuf waajjiroota isaanii cufuu mallattoolee isaanii fuudhanii baqaqsuu gubuu
waajjira isaanii keessaa meeshaa jiru caccabsuu saamuu kuni bal'inaan Oromiyaa guutuu keessatti kadeemaa jiru namni hundi ni beeka. Inni kun hundi mallattoo ati qabduu fi gaaffii ati qabattee deemtu sana hudhaa itti tolchaa deemuudha jechuudha. Kun lafarra ka jiru walumaa gala. Uummatatu didee qabsaa'otatu didee itti ciniinnatee qabsicha farkaa qaba malee isaan kun deemsa seeraa sana hudhaniiru. Kuni deddeebi'ee namni kumaatamaan hidhamu maaliifuu gaaffii kana kaastaa jedhanii reebamu kuni waan lafa jiru jechuudha. Kana caalaa ragaan hin jiru. Gaarii dhagaa hidhaanii kuniif reebichi yeroo tokko sababa adda bilisummaa Oromoo as jiru warra bosona jiru wajji walitti dhufeenya qabu kan jedhu si hin ka'a. Mee kana wajji wal qabate qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa hidhamaniitu jiru. Dhimmi isaan hidhamanis waanuma amma isin jettan kana wal fakkaata. Har'a obbo Abdii Raggaasaa maalirra akka jiran nutti himuu dandeessu? Yalla Abdii Raggaasaa hidhama poolitikaati nuuf. Isaan ammoonaatti sababa ifaa ta'e tokko waan irraati hubanne hin qabnu. Akkaataatti hubachuu dadhabne gaafa duraa itti dhuka'eeti qabame mana keessatti. Qawween itti dhukaafamee bakka siree isaa irratti ganama barii sa'aatii 12 biyya kanaa yookaan sa'aatii 6 jechuudha. Yerootti namni hirriba keessaa hin kaanetti. Namni seeraa fi sirnaan nama qabu kan hin godhu. Achi qabamee erga qabamee booda adda baafameeti fudhatamee deemame. Fudhatamee deemamee Buraayyuu poolis isteeshinii tokkotti hidhan. Namni akka hin arginetti halaalatti bifa isaa argitan malee itti haasa'uu hin dandeessu. Kuni seera ala. Maatiin dubbisuu hin dandeenye, dhaabni dubbisuu hin dandeenye, manniinsa abbaan seeraa looyeriinsaa isa dubbisuu hin dandeenye. Sana booda immoo guyya lama immoo guyya sadii bulanii fuudhanii bakka geessan hin beeku. Maatiinsaa isa dubbisuu hin danda'u. Looyeriin yookaan abbaan seeraa dhaqee dhimma isaa waan jedhee mana murtii kam dhiyaatee jira, mana murtii kamittidha ka jedhu quba hin qabnu. Oduu dhageenya bifa hannaatiin akka namni hin beeknetti sulultaatti mana murtiitti geessanii dafanii deebisanii ka jedhu. Yerootti namni beellama isaa hin beeknetti maalii hin beeknetti. Haala akkasiitiin qabamee jira. Haala akkasiitiin immoo kun hidhamaa poolitikaati malee hidhamaa seeraa miti jechuudha. Gaarii dhagamee gara dhumaa irratti amma yaada furmaataa gaaga'ama heera mootummaa kan hambisuuf yaada furmaataa isin dhiyeessitanii dhaabbileen siyaasaa kan biroos dhiyeessanii kan dhiyeessaa jiranis jira. Gama tokkoon yeroo darbee muummichi ministeeraa yeroo dubbatanitti maancoo kan hin jiru waan jedhantu jira. Yoo yaada isin hin dhiyeessitan kana hin fudhanne ta'e walatti kan dhaabbileen mormitootaa yookiin morkitootaa dhiyeessan kana gara mootummaatiin fudhataman arganne ta'e waanuma amma itti jiran kanatti itti fufanii biyyattiin kun garamitti deemti yookiin immoo poolitikaan biyya kanaa garamitti deema jettu? Namni hundi irratti walii gale gaafas isaanuu kan hin haalle fulbaana booda deadlockidha. Mootummaan hin jiru. Deadlock jechuun hudhaa irra ga'e jechuudha. Socho'uu hin dandeessu kan karaa tokko otuma deemu dhaqee hudhaa irra yeroo ga'u darbuu hin dandeessu karaa sana. Hudhaadha jechuudha. Ilaallachuu qabda. Booda deebitee karaa cinaa akkatti urtee baatu waan akkasiiti jechuudha. Ka jenneen nuti deadlockii sana keessaa bahuudhaa fi yaadni kun ni deemsisaa ka jiru. Dhaaboti biraas yaada biraa dhiyeessuu. Inni kun walitti dhufee waltajjii irratti mootummaa fudhachuu qaba jenneeti amannan nuti. Yoo kana achi ka mootummaas ka ammatti deeman kun waan fudhatama qabu miti. Irra hedduu paartiilee siyaasaa biratti, uummata biratti seeraa miti, heeraa miti, ufumaa mala dhaatanii qaawwa tokko barbaadan qaawwa naman jedhaan qaawwi kun nu deemsisa jedhanii ija kee jaamsanii si fudhachiisuudha. Inni sun hin ta'u waan ta'aa miti. Akkas yoo godhuu baatan illee gaariidha jenneeti amanna karaa mataa keenya. Walitti dhufanii walta'iinsa poolitikaa tokko irra gahu. Mootummaa ce'umsaa sana ijaaruu nutu gaggalagalchinee turre rakkinoota hedduu qaba. Akkaataa
mormitooti kun wal dura dhaabbatanii jiran irraati keessattuu kaampiin lama wal dura dhaabbateeti jira warra walii kennee walii fudhatee waan ni godhu miti jechuudha sunis kaampii warra mirga ummatootaa fi mirga dimokiraasii addaan hin citu kun jedhamee walitti qabatee deemuu fi lakki mirga dimokiraasii qofa jedhanii akka ofii barbaadan qofaatti dhiphisanii hiikkatanii tokkummaa biyya kanaa tursuu qaba ka jedhutu meeshaa doorsisaa godhatanii warra deeman sana kana immoo fudhatanii kaampiin inni kaan kanaaf walii mootummaa ijaaruu fi maalii yeroo hedduu mootummaa ce'umsaa sajeesita ta'e yookaan yaadi kennamee yeroo ipiyaaddeeffatu kufiinu sababa kanaatiin kufeera amma saala'uudhaa kan keessatti kuni waan deemsisaan itti hin fakkaannee fi irraa uf qusannuti wantaa keenya garuu walta'insa poolitikaa tokko immoo irra gahuun akka amantii inni kanatti dirqamu onkanaachi dhumisaa maalinni ka jette sun dhumisaa wanti haadi walitti nu hidhu haadi mootummaa hin jiru jechuudha haadi siyaasaa hin jiru jechuudha abbabbaanuu karaan deema kun gaarii hin ta'u hundaatiif fuuldura keenya ka jiru kana gaariidha obbo Daawud Ibsaa baay'ee ariifataa akka jirtan yeroo sagantaa kana jalqabnu natti himtanii hangama kootiin asumaan raawwadha naaf yoo waan jedhu jettan daqiiqaa tokko lama keessatti carraa isinii kenne sagantaa keenya goolabna. Wal amma fayyaa ta'e ulfaadhu amma ka haasaa jirru waan dhimmoota haala waliigalaa haala biyyattii keessa jiru yoo ilaalle yaada nuti kennine kanayyuu ka kennachiisu miti baay'ee abdii nama kutachiisaadha waan mootummaan kun keessa ba'e waggaa kana lamaan keessa deddeebinee walitti haasa'uu deddeebinee wal haasa'uu tattaafanneerra akka isaan paartii isaanii fi mootummaan isaanii humnootii seera hojiirra oolchan kanaa fi humna nageenyaa dhimma itti bahanii uummatas paartiilee siyaasaas akkasumas immoo deemsa dimokiraasii kana hin jallisne ka waggaa 27 ni gahaa jennee deddeebisnee walitti muu yaalleerra kana hin fudhanne immoo mootummaan kun haala kana yeroo laaltu kanayyuu kasi kennachiisu miti haa ta'uuti ka haasaa jirru balaa kana caalu yoo sirnaa ala taane anarkii yoo ta'e hundi itti miidhama jenneeti kana dhiyeessine malee silaatii mootummaa kana waliin deemu fuuldurri keenya dukkanaa dhufeera isaanuu haada kutuu gaaniiru haada sana obsumaan itti deemneeti ka filmaataa sana itti deemaa jirra malee kanaaf ijibbaanna uummata keenyas kana hubatee yaada furmaataa kabraa yoo hin jiraatiin isa kana walumaan dhiibbanne gara yaada furmaata hundaatiif ta'u akka fudhatamu waliin qabsaa'u tokko sanatti deemuufu mootummaan kun waan tokko fudhatuu qaba jechuudha haala amma biyya kana keessatti rakkina dhukkuba kanaan mudate labsii hatattamaa labse kana akka maleetti akka dhimmatti hin baane ammallee irra deddeebineeti gadi jabeessinee dhaamnaa fi gaafannallee mootummaa kana hidhamtoota hiikuu qaba waan yeroon itti kennamu miti inni kun jechuudha bal'aadha guddaadha hidhamtoonni kun darbee immoo paartiilee siyaasaa hojii poolitikaa bifuma social distancing jedhan kanaan hojjetamaa jiran kanayyuu danquurra dhaabbatuu qaba ka ofii gaggeeffatuuf ka paartiilee siyaasaa kana kan jedhuuf gaafatamtoota waajjiraalee adda addaa ka kaafaa'os ta'e ka keenya bakka hedduutti hidhaa jiran maqaa isaanii dha'uudha gaafatamaa ka waajjira keenya waliigalaa baalee dachaas roobaa achi hidhaa jira harka isaa hidhameeti mana fincaanii deemaa jira jechuudha mana fincaanii dhaquulle kuni waan sammuu namaaf fudhatamu miti kanaaf irra deddeebinee jenna mootummaan kun kana wayyeeffatuu qaba waan kanaachi isuma yaada dhiyeeffanne kanattiyyuu nu deemsisuutti hin jiru mootummaan yoo kuni hanqate gaafatamni ka mootummaa ta'a jechuudha kanuma kan dhaamu barbaadu. Obbo Daawud Ibsaa Hayuduree adda bilisummaa Oromoo waamicha yeroo gabaabaa keessatti sinii goonen gara stuudiyoo keenyaa waan dhuftaniif hedduu galatoomaan jedha. Egaa qaama mootummaa irraas immoo waan har'a ka'aa jiran kanarratti yoo isaan deebii nuu kennanii isaanis kan hirmaachifnu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya turtii Hayuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa wajjin adeemsifne kanarraa kanuma raawwanna sagantaa biraatiin nama walitti deebinutti ani Dajanee Guutamaati gogeeyyitu teeknikaa UL bal'inaaf Muhammad Ebbisoo wajjin ta'uudhaan nagaa isinitti dhaama
nagaan naa tura.